Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoonni keenyaa fi hordoftoonni keenya akkam jirtu? Namoota keessummaa haaraa isinii qabadheen dhiyaadhe. Keessummaan koosii Dr.Belay Olam jedhamu. Dr.Belay egaa pirezidaantii Seminaarii Mekaane Yesuus duraanii turani. Egaa har'a immoo eessa akka isaan jiran nutti himu. Kanaatii fi dhaggeeffattoota keenya hamma dhumaatti yoo nu wajjin turtanii Dr.Belay irraa waan baay'ee barattu. Egaan sagantaa keenya kanarratti sagantaa nuyi qabannee jirru kanarratti jechuudha. Namoota Waaqayyoo akkasumas dhaloonni kan irraa baratan, dhaloota durattis fakkeenya gaarii kan ta'an isinii dhiyeessina yeroo hundumaa. Kanaaf amma xumuraatti yoo nu wajjin turtan waan baay'ee barattu jennee abdanna. Dr.Belay baga nagaadhaan gara miidiyaa keenyaatti dhuftanii anaa dhufu. Galatoom Israa'el Atleenaa affeertee iddoo kabajaa kana nakaa okeetiif galanni Waaqayyoo haa ta'u siiniif baay'een si galateeffadha. Galatoomaa. Gooftaan isin haa eebbisu ulfaadhaa Dr.Belay. Mee dhaggeeffattoota keenyaaf ifa akka ta'utti Dr.Belay eessatti dhalatanii haalli guddina isaanii akkam ture? Barataa jabaa moo barataa akkamii turanii yeroo barachaa turanii? Maatii keessatti immoo haalli guddina isaanii akkam fakkeenyaa fi yeroo dargaggummaa isaanii keessa maaltu ture isa jedhu mee dhaggeeffattoota keenyatti nu hima. Israa'el baay'ee galatoomi. Oromoon mutti mammaaku jabaan Waaqayyoo jabina keessan isatti naan jetteef hin jedhee ani baay'ee nama dadhabaadha. Egaa dadhabinni kun umrii wajjin isin dhufti akkuma agartu kana areedayyuu kunoo baaseera. Abbaa gadaan jedhamu ammasii achi gadaa moojjiin jedhama. Gatii kanaatiif jabina keessan mutti naan jettu jabaan Waaqayyoo. Garuu jabaa Waaqayyoo harka isaatiin araara isaatiin na baatee yeroo kanaan nagaheera. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Dhaloonni koo makkoo baran dhaladhe sana makkooni Wallaggaa jala aanaa Wallaggaa jala turedha. Yeroo ammaa kana garuu zoonii Beddellee jala kan jirtu aanaa makkoo lafa jedhamutti dhaladhee kan guddadhe. Amma elementarii achitti baradhee isa booddee Jaaffaan olee kaabbaa lafa jedhamu tokkotti baradheera. Isa booddee haayiskuulii kan baradhee Gimbiitti. Yeroo baay'ee jireenyi koo guddinni koo haayiskuulii obbaruun koo kan inni ta'e Gimbiitti. Gimbiidhaa eegiin baradhee haayiskuulii achitti fixee boodaa kolleejjii kan baradhee Arammayaa ala sana Alammayaa Agricultural College jedhama. Amma Arammayaa University kan jedhamu kanatti Agricultural Engineeringidhaan achitti waggaa 4 baradhee. Isa booda ministeera qonnaa keessaa hojjechaa ture. Isa booda pilaan qaxanaa kan jedhamu tokko Finfinneedhaa bahee Bahar Daaritti ramadamee achis gara waggaa 5 hojjedhe. Achi booda immoo World Vision International kan jedhamu keessaa gara Walloo Kamisee naannoo Kamisee hojjedhe. Isa booda yeroo xinnoodhaan mishirii ta'ee waggaa 2 walakkaadhaaf Baanglaadeshiin hojjedheera. Isa booda immoo Ameerikaa kana dhufee barumsa koo waa eegiin baradhee booda Itoophiyaatti deebi'ee Mekaane Yesuusiin jooyinii godhee Mekaane Yesuus headquarterii biiroo isaanii isa guddaa keessaa hojjedhu. Gara Mekaane Yesuus seminaariitti immoo jijjiiramee waggaa 10 keessaa waggaa 8 pirezidaantii Mekaane Yesuus seminaarii ta'ee achi hojjedheera. Amma gara xurataatti deemaa jira. Achi ijoollee koo wajjin gara Koloraadotti deebi'ee Koloraadoodha ammoo jireenyis baay'ee mi'aayee taanaan gara Joorjiyaa dhufnee amma Joorjiyaa jiraachaa jirra. Naannoo Atlaantaa jiraannaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Waaqayyo isin haa eebbisu. Achi keessatti waan baay'ee nu kaaftaniitu waa'ee barumsa keessanii akkaataa hojii keessanii jalqabuma gooftaa Yesuusiin fudhattanii moo gidduu keessatti itti dhuftan Dookter? Well, gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuun koo baay'ee ajaa'iba. Inni kun egaa yeroo dheeraa fudhatamee kan irratti haasa'amudha. Haa ta'u iyyuu malee yommuttiin saglaffaa moo kudhaffaa barachaa ture tokko kooministii ta'uu barbaadeen ture. Bara sana keessaa koominizimiidha Itoophiyaa keessaa.
ijoolleen dargaggoonni sammuu qabanii baay'ee haasa'anii oraatorii kan ta'anii madirakii irra ba'anii waltajjii irra ba'anii kan haasa'an ijoollee warra kooministii gatii ta'anii fi jara joonii gochuudhaaf baay'ee barbaadeen ture. Keessumaa meesoon naannoo keenyatti baay'ee tarkaanfii gurguddaa fudhachaa gatii tureef jechuun progressive ijoollee baay'ee ofitti hammatee ijoollee kanas leenjisaa gatii turee fi isaan joonii gochuudhaaf barbaadeen Karl Marx volume isaa guddaa san dubbifachuudhaaf Marxist Leninistii ta'uudhaaf barsiisaa baay'ee na jaallatu tokko P.K. Jacob jedhama baayolojiidha kan inni barsiisu isa dhaqee ta'anii kadhadheen macaafa kana naa bitee bitachuu gatii ofii kootiif hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye abbaan koo anaa lammaffaa barachuudha kan isaan dadhabanii armeen koo immoo anaa torbaffaa barachuu kan isheen dadhabdee gatii kanaatiif obbolaan koos baay'ee turanii qabeenya abbaa keenyaa saamaniitu eegii warra keenya narraa du'anii booda iyyumaa rakkachaa ture baay'isee jennaan namichi maallaan jedhaa baay'ee na jaallataan baayolojii isaa kanatti egaa dhibban argadhaa balaayikoo baay'een si jaalladhaa Karl Marx voolumii guddaa sana dandeessee atin dubbista taanaan an siin bitaa garuu waa tokko waadaanaa galee dura macaafa qulqulluun sii kennaa macaafa qulqulluu dubbistee murtii xumurtuu nabra kottu Karl Marx siif taanaan jedhe. Baay'ee naaree nan jibbesi maaliifi ayniu yoodhuma xinnaatillee Karl Marxiif macaafi qulqulluu tokkummaa akka isaan hin qabne beeka nan dhagaa gatii ta'eef. Maal irraa qabu nattaa fudhataa itti dhiise. Macaafa qulqulluu sin bitanne Karl Marxiin sin hordofne ijoolleen warri meeshoonitti akkan qabamuuf olitti nabutaa turanii galgalaan baay'ee taa'ee qo'achuu danda'u nan rafaa rafiitiin jaallata rafiinni amma har'aatti illee sa'a 7 sa'a 8 guutuu hin rafne taanaan nan ceeqama guyyaa. Gatii kanaatiif warri galgala dhokatanii maarkeezim leezinii kana qo'atanii irribaan gatii rakkaddeef kilabii isaanii keessaa na baasanii isas nan dhiise lachuuttuu hin hafne kana utuu hin jiru egaa dubbii gabaabsuudhaaf 11ffaa naa barachaa jiru gurbaan tokko inni 12ffaa barataa baay'ee cimaadha barumsatti. Baay'ee cimaa mana barumsaa sana keessatti kan beekamaadha tokkoffaadha kan inni bahu. Egaa ala sana gurbaa kana ijoollee kanan jedha har'allee nama guddaadha Tasfaayee Yaadataa jedhama. Tasfaayee Yaadataa gaaf tokko mana shaayee anaa taa'ee dhuguu na argeetu natti siqee macaafa qulqulluu xinnoo tokko Geediyoon kan jedhamu afaan Amaaraatiin kan barreeffame waan akkasii tokko isheen iyyuu ciccittuu wayii tokko naa kenne. Utuu naan kenniniin dura gurbaan kun baay'ee na jaallata. Egaa 11tti anis mana barumsaatti baay'ee cimaan ture ala sana inni immoo 12dha. 11 taa'ee maatiriikii 12 fudhachuudhaaf iyyuu baay'ee yaadeen ture barsiisota kootu lakkii guddadhuu cimee umriin keessa yaadi keessa cimuu qalbiidhaan naan jedhanii na didan malee utuun 11 taa'ee maatiriikii fudhadhee isan 12 taa'ee fudhadhe caalaa nan fidaan ture hin poointii. Isa booddeetti deebina taagaa maaliif akka ta'e natti siqaa shaayinaa bitaa na wajjin haasaa na jaallataa utuma akka jiru nan jaalladhinis gurbaa kana baay'ee ulfinaa fuuluma keenyaa illee ol fakkaanne inni ana caalaa xinnoo magaalaadha caalaa nan gurraachaa ta'a garuu namni baay'ee obbolaanuu hin jedhu eeguma fuudhee boodallee soddoliinsa obboleessa Tasfaayinaan jedhu Tasfaayee Yaadataa kana amma biyya Kanaadaa jiraata. Gaaf tokko balaayikoo baay'een si jaalladhaa beekta ta'een beekuu naan jedhu. Tasfaayikoo akkatti na jaallatu baay'een beekaa waaqayyo si haa eebbisuun jedheen. Garuu ana caalaa Yesus Kiristoos immoo ammam akka inni si jaalatu kana jechuu hin danda'u. Baay'ee na ajaa'ibsiise. Utuu kana haasofnu kana dura al tokko warri Jehovah Witness na argatanii turan. Macaafa Usiilaan naan jedhanii turan egaa macaafa qulqulluu isaa murtii 9ffaan barachaa ture sana barsiisaanii P.K. Jacob dubbisi jedhe sana gatii ta'eef siidiin yookaan sanyiin P.K. Jacob ana keessatti facaase sun waa'ee macaafa qulqulluu jirtii turte jechuudha. Garuu warra Jehovah Witness kana wajjin ani Watch Tower hin jedhaani actually
isaanii wajjin fuula duratti deemuu baay'ee hin dandeenye. Innis egaa asaa mataasaa qabaa gara gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkamiin deebi'uudhaaf gurbaa kanatu dhugaa naa bahee macaafa qulqulluu sanas baay'een jaalladha. Macaafattii kan harka koo keessaa akka isheen baatu barbaaddu garuu Yesuus immoo na jaallata, siinis immoo caalaa jaallata. Gatii kanaatiif jaalala Kiristoosiif jedhee ta'in kana sii kennaa dubbisedhe. Akkasiin gara gooftaatti dhufeen. Akkan gara gooftaa dhufeeni gara kadhannaadhaaf gara guutuu wangeelaa. Gaafa sanbata guddaatii fi kwaayirii keessaa immoo Mekaane Yesuus isa ishee guddoo gimbii jirtutti tajaajilaas ture. Akkasiin gara gooftaatti dhufeetiin jechuudhaaf salphaadhumatti. Waaqayyo sinaa eebbisu baay'ee namatti tola. Mee kanumarraa dargaggoonni waan baay'ee baratu yeroo amma fakkeenyaatiif maatii keessaa yookaan abbaan du'u yookaan immoo dabalamee isaati yeroo du'anii warri yeroo xiqqooma ishee yoo ilaalle irra jennee gara barumsa isaaniitti fufuun naqanii gara waan biraa keessa galuu gara jireenya hin taane keessallee jireenya duriyyummaa keessallee yookaan jireenya gadhiisii keessallee galuu danda'u. Kana duwwaa immoo miti namootaaf ergamanii jireenya isaanii fooyyeffachuu barbaadu. Keessumatti akkamittiin obsa akkasii qabaattanii barumsa keessan fixxanii har'a sadarkaa jiru kanarra akka geessanii utuu muuxannoo keessan dhaloota kanaaf sheernuu gootanii? Baay'ee gaariidha. Murtii waa'ee isaa kana akkamitti hin durayyoomne rakkinni kunis akkamitti gadi hin deebifne waan taanettis akkamitti hin qabamne akkamitti mana barumsaa itti fufte jettee murtii na gaafattu baay'ee imooshinaaliin ta'a. Maaliif akkas ta'a? Dhugaa bahii tokko hin qabaan. Mucaan kun hin dhageessi ta'e illee hin beeku. Yommutti armeen koo anaa torbaffaa baratu narraa du'anii abdii kutan. Hopeless. Kan hin baradhuuf gaaf tokko iddoo tokko ga'ee ta'in armee koo gargaara. Armee kootiin gaaf tokko qamisiidhuma tokkollee bitaa fi kan jedhu ture yaada koo keessa kan guutee jiru. Waa'ee kanaaf tun haasa'u namichi tokko dheengaddaa isaa dhugaa bahuun dhagaye. Namichi kun nama guddaadha. Umuriidhaanis baay'ina caalaa qabeenyaadhaanis hundumaan iyyuu baay'ina caalaa namichi kun nama Amaaraati. Dhugaanni bahu gaaf tokkoon armee kootiif qamisii bita jedhee ta'in xaaraa ture jedhee isaa ta'u namichi kun laphee koo keessaa koppii godhe moo anaa isaa dhagahee laata jedhee ta'in baay'ee ajaa'ibsiifadhe. Maaliif akka jedhaa muka baalan qabu kan armee isaa hin jaallanne jiru. Armee isaatiif jedhee biyyuma kanatti iyyuu biyyuma Ameerikaa isa guddate kanatti iyyuu armee koo namoonni rakkina keessa darban. Gaafa egaa yaadi koo barumsa kootti kan hin cimee baay'ee barachaa ture tokko eeguma abbaan kun irraa du'anii waa'ee armee kootiitiif gatii ta'ee fi waan gara biraan ilaalu. Namni ijaan ilaalu waa'ee armee kootii gaaf tokko achiin gaadha. Akkasin ta'a sana ta'a miti. Armeen koo gaafa torbaffaadhaa baradhu murtii isaan dadhabanii baay'een abdii fudhadhee amma ittiin dhiise mana barumsaas itti dhiisee durii wayii ta'uu jalqabe 8ffaa. Eenyu akkanatti na qajeelchee sitti muudhaaf jedhee ta'a. Amma egaa ani dumbulloodhaan shonkoraa gadaa bitaniitu ijoolleen hoomworkii na hojjechiifatu. Herregaa kana bara sana keessa nan danda'a ture. Har'allee waa'ee herregaa hin beeku. Baay'een jaalladha herrega. Maaliif baay'ee herregaa jaalladhaan ijoolleen baay'een herregan jaallatan. Gatii kanaatiif gatii isaa hin dandeenyeef ammoo ani immoo dandeettii herregaa kana gatii hin qabuuf shonkoraa gadaa naa bitaniitu herrega isaanii akkan hojjedhuu fi kiraayii na bitatu jechuudha. Keessumaa ijoolleen durbaa baay'ee 5 ta'aniitu dabtarii isaanii irratti darbatanii deemanii dumbulloodhaan shonkoraa gadaa qanii bitanii na bira kaa'anii deemu. Ani ishee cuccuufee ta'inii hoomworkii nama 5 kana hojjedha jechuudha. Nama 5 nama 10 hojjedhaaf. Kun jechuun maal jechuudha? Ani shonkoraa gadaa argachuudhaaf hoomworkii hojjedha. Yommuttiin kana hojjedhu garuu al 2, 3, 4, 5 keessa gadi hin deddeebi'u yommuttiin kilaasii galuu barsiisaa isa herrega barsiisu caalaan advaansii deemeera jechuudha. Innumtiyyuu al 2 caalaa dubbisee garuu al 5 irra deebi'eera ooxinaati.
Egaa waa'ee abdii kutannaatti murtiin deebi'u warra ni hoomworkii hojjedhuuf kana keessaa intala tokkoon dhaqee sin jaalladhe hin jedhe. Intalli maachuu keessa sin jaalladhe jechuun ni naan jette. Jechuun egaa hundumtiyyuu fireendi durbaa qabaa wanta akkasii jira miti fireendi koo akkati naa taatuun barbaada kaan jedheen. Ati ijoollee dhaamee naan jette. Well, in guddattu naan jechuu keeti gaaf tokko hin guddannaa high school hin finnaa kolleejjii hin finnaa jaalalli kun akka nu jalaan cabneef hin jedheen. Reasoning koo gaarii ture. Waan yaadii kee baay'ee guddaadha akkas taane ammaa gaariidha balaa koo sin jaalladha naan jette. Well, anachi gadi bahee mucummaan jira miti haadha manaa kooti fireendi kooti maaloo kooti maqaa ishee mul'achu godhee hin balleesse. Ijoolleen haaratanii waan kolfaa ishee godhan. Baay'ee aartee hin gadditee attee barsiisaa keenya isa kamirratti na kasasti isa irriga nu barsiisu irratti na kasasti. Obbo Hundeessaani hin amanne lakki balaa inni nama akka jedhamuti. Inni ijuma isaa yoo ol qabee ijoollee durbaa dhiisii dhiira yoo ni ilaalu. Dabtarri isaarraa yoom ol jedhaa hin sobdanii hin boosse ijoolleen murtii bakkeedhaa itti kolfu hin argeen. Isaatti kolfu ijoolleen natti naanna'aniitu making fun of it. Isa booddee obbo Hundeessaa kottu naan jedhan. Arcummee isheetti lallaaftuu ittiin dur nama gara fuuldura yaadatti ta'e hin beeku gabra keessan jijjiirame hin beeku. Murtiin harka isaanii keessatti ishee argu ani fincaa'in ofirratti gadhiise. Bara sana keessa gaa qunxaaruma hidhachuun waan guddaadha. Ani eegin jaaffaa galeeni kan inni qunxaa hidhadhe iyyuu kittaa hidhadhe ta'in elementarii kan itti baay'ee nanna'ee nan sodaadhee gabaabduu xinnoo tokkoon ture amma baay'ee dheeraadha. Suuraa agarte miilli koo miilla daanqoo fakkaatti kukkutanii gadhiisanii obbo Hundeessaa miilla koo. Na dhiigee fincaan koo isarratti na gubee nan gubadhee nan deebi'e qalbiin jijjiirradhe. Sodaa ala sanarraan kan ka'e gaaf tokko ol jedhe utuun ijoollee durbaa ija keessa hin ilaalin mana barumsaa koo fixuu danda'e. Maaliif kana kaasaa yeroo baay'ee karaarraa wanti nu hanqisu nu ceesisu nurraa dabarsu karaarraa gad nu deebisu waan hin taane. Waan nuyi qaqqabuu hin dandeenye waan jireenya keenya hin falle. Obbo Hundeessaa isa booddee argeera. Eegeen pirezidantii seminaarii ta'ee boodanuu isaan arge. Baay'een gammade. Arguudhuma kootiif iyyuu dhugaa natti hin fakkaanne abjuu natti fakkaate. Baay'ee ol dubbisee baay'ee itti marmee irratti hin boo'ee nan dhungadhee situ nama naa taasise. Arcummee kee gaafa sanaatu har'a iddoo kanaan pirezidantii jedhamtu taayitiliin kun utuun arcummee kee itti maree adda kaa'adhe gaariidha. Siifi intala sanaadha. Intala seenaa reessifte. Intala nareessifte sana maalu yeessuma jirti. Isheedhaaf warqii isa wallaggaa beekta miti. I can afford it. Har'a nan danda'a. Qamisiin armee kootiin bituu hin dandeenye intala sana argee har'a utuun bitee fi amma ijoollee qabaadha manaa qaba dulloomeera waan gara isheenis ijoollee qaba yoon jireenyi ishee yoon kan koyyuun caalataa ani hin beeku argee isheedhaafis warqii wallaggaa bitee fi situ nama na godhe utuu gaafa sana na reebsine ta'e utuu ala sana waan hin taane wajjin jalqabnee irra ta'e atis naman taatu anis naman ta'u ture garuu waaqayyo karaa kee naman taasise. Jedheetan amma yoonaa dulluma kana keessa waa'eese isheedhaaf waan armee kootiif yaada isheedhaaf iddoo guutuudhaaf baay'ee yaadaa jira. Amma yoonaa naan guunne lafa isheen jirtu ani hin beeku. Finfinnee akkasiin jiraattu dhagaheera. Exactly achi jirtu kan jedhu garuu obbo Hundeessaan natti mee Finfinnee keessa akkasiin jiraattu iddoo isheen jiraattu hin beekani malee. Ani hin beeku balaa guutaa yoo akka carraa taate nama waaqayyoo taate dhugaa ba'umsa kanaa hin agarti ta'e nan yaadadha hoo jette. Baay'ee karaa keeyyuu haa ta'u naquun namtaadhaanii ijoollee isheetii wajjin maatii isheetii wajjin haadhoo ishee ta'ee fi nama danaan nageesse jedhee isheedhumaa wajjin iyyuu akkas televizyiinii irratti mul'atte gammachuun koo isa dhumaati jedhee yaada. Egaa ijoolleen kan karaarraa ce'anii dandeettii dhabanii miti ana hin caalle gatii hin taaneef miti
ana caalaa barumsa kan qaban sammuu kan qaban baay'ee jiru. Ani shonkoraa gadaadhaaf jedheen survival of fittest jedhee ta'e kan hojjechaa ture. Isaan garuu kennaadhuma iyyuu qabu kan karaatti isaan hambisu garuu waan taane keessa lixu. Akkuma ati jette durii ta'u, hattuu ta'u, moobaayilii kanarra ooluudha. Addana ta'anii ishee kana utuma si wajjin haasa'aniyyuu kanarra oolu. Macaafaa waan ta'u qabatanii gatii hin deemne. Amantii isaanii, namni macaafa qulqulluu baay'ee dubbisu ayiteelu sammuu guddaa qaba. Warruma amaaraa keessaayyuu warra diyaaqonii ta'anidha kan barumsatti baay'ee ciman yeroo baay'ee hin dubbisu gatii ta'eef jechuudha. Kan keenyas warri wangeela isaan qaqqabe jireenyi isaanii dhuguma wangeela kana keessatti awwaalameera taanaan boquun isaanii yommutti gad jedhu yeroo hundaa sagalee waaqayyoo hin dhaga'a taanaan nama hin ta'u. Egaa kun 8ffaatti na jalqabe isa booda gina high schoolii muttiin fixummoo already kiristaana ta'eera. Aramaa muttiin deeme anillee reefuu ganaa kristinummaa kootti nama waggaa tokkittiidha. Garuu bara sana keessaa ibaasuu kan jedhamu akkani sekreetarii ta'uuf iyyuu koomitee keessatti na filatanii turan. Akkuma filameen barisaa bara kooministiidha qabamnee hidhamne ibaasuun ala sana ture underground deeme. Egaa ibaasuu jedhee muttiin haasa'u ijoollee afaan Oromootiin wangeela kana baatanii deeman fellowshippii isaanii uumatanii fuula duratti akka isaan hin deemneef kan gufuu guddaatti ta'e haa ta'u iyyuu malee afaan Amaaraatiin bara sana keessa gaa filannoo garbiraas hin qabnu afaan Amaaraatiin hafuura waaqayyootiin kilabiin baay'ee nu guddise ibaasuudha. I pay due credit isaanii fi booda garuu waa'ee fokusii carraa argannee waa sobnetti dhufnaa isa keessatti immoo deebi'anii gufuun ta'an iyyuu malee yeroo isaatti bara isaatti baay'ee nu gargaaranii kan hafuuraan nu guddisan egaa fellowshippii isaatti qabamuudhaan. Baay'ee ulfaadha. Haa ta'u egaa baay'ee namatti tola. Egaan dhaggeeffattoota keenya baay'ee kan namatti tolu jireenya Dr. Belay irraa waan baay'ee barannaa. Keessumatti abdii kutattanii yookaan haalli maatiin dhibuu isa ta'uu maali isa ta'uu gara fuulduraatti deemuu kaayyoodhaaf deemuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Nama waaqayyoo kanarraas waan baay'ee barattu. Egaan gara gaaffii keenya isa kan biraatti yeroo dabarru haalli mooraa Mekane Yesuusii keessatti pirezidaantii taatanii hojjechaa turtanii haalli iddoo sana ture yookaan haalli iddoo sana keessatti turtan mooraa Mekane Yesuusii keessatti jechuudha yeroo pirezidaantii taatanii akkam ture? Baay'ee gaariidha. Asirratti egaa waa'ee Mekane Yesuus kan hin beeknellee jiru jedhee yaadu garuu baakgiraawundii isaa Mekane Yesuus warra wangeelaa Itoophiyaa keessa jiran hundumaaf Protestaantii kan taate hundumaa fi doonii Nohit markaba doonis arkadhaan kan baattedhaan amma doonii Nohii yoo ilaaltu bara lolaan biyya lafaa bal'eesse egaa kaasittiin qabdeenaa gaafachaa jirtu waa'ee lolaa gatii ta'eefis yeroo kana keessaa lolaadhaan waan Mekane Yesuus seminaarii nyaatamte carraa kanarraa haasa'uu gatii dhufneef waa'ee lolaa haasa'uudhaaf arkin dooniin Nohi hin dubbatu dooniidha muka baalan jedhu kan itti dhufe hunduma kan baatedha garuu bineensallee dabalatee jechuudha. Mekane Yesuus rakkina guddaa keessayyuu adabartu malee bara rakkinaa kan doonii taate markaba taate warra wangeelaa hunduma kan baatte Protestaantii kan jedhamu kan baatte Mekane Yesuus. Garuu Mekane Yesuus ofii isheetii lolaa kee baay'ee keessa dabarte bara dukkanaa keessas akka fakkeenyaatti fudhachuudhaaf abbaan pirezidantii Nagaasoo lubii Gidaadaa Soolan nama jaamaati akka fakkeenyaa nama tokko fudhachuudhaaf jechuudha. Rakkinni isaanii isa kan kootii iyyuu gadi kadhataniitu ijoollee isaanii nama guddisanidha. Akkasiin waldaa dhufaniitu waldaa kiristaanaa dhufanii kadhannaa nutti dhufanii
ija jaamina isaanii utuu hin ta'in mataa banummaa isaanii taalentii isaanii warri miziyoonii kana argan. Gatii kanaatiif isaan fudhataniitu lubummaa kennaniif. Bireeliin Itoophiyaa keessatti kan jalqabe isaa irratti dhaan. Warri jaamaa akkamiin dubbisuu barreessuu kan jalqabe abbaa pirezidantii Nagaasoo lubaan Gidaadaa Soolaa irratti. Waan hin kaasuu hin qaba gatii ta'eef. Akka isaan kana barataniin faranjiin maal jedhaanii yookaan warri miziyoonii maal jedhu barumsi keessan macaafa qulqulluu dubbisuu isin gargaareera. Gatii kanaatiif mana barumsaa bannaa isin immoo macaafa qulqulluu kana barsiiftu amma furiitti baratanii hundumtiyyuu maal ta'u warra wangeela dhugaa namaa ba'an ta'u jedhama. Jaarsi kun iji isaanii hin argin iyyuu malee ijoolleen koo mana barumsaa afuritti miti kan isheen dhaabattu amma dooktara taatutti naftoodhani. Egaa ilaali yommuu jalqaban Dambidoolloodhaa ka'ee waa'een barumsaa yommutti jalqabu namichi kadhataan kun iji isaa jaamaa kun waaqayyo sammuu isaa kan baneef garuu ijoolleen koo kanaan dhaabattoodhani. Egaa yoo dimokiraasiin jira jedhamee filannoon ta'eera hoo jedhamee lakkoofna ta'e whenever that was Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidantii isa jalqabaa kan filataman ta'anii jechuudha. Konstituushinii amma hundumti raasaa jiru kana kan authorize godhan yookaan irratti mallatteessan pirezidantiin Itoophiyaa Dr. Nagaasoo Gidaadaati. Ilma nama jaamaa kana ijoolleen kee afurii ol barachuu hin dandeessu nama jedhametu dooktarii godhachiifate jechuudha. Mee baay'ee gabaabsinu seenaa isaa. Dr. Nagaasoo Gidaadaan kan isaan baratan dooktareetii isaanii biyya Jarmaniiti. Jarmaniin immoo maqaan isiisii wajjin maal waliin qabdi. Utuma waan tokko yaadamin bara wangeelli gara Afrikaatti dhufuu jalqabee warri Jarmanii maal jedhanii Oromoo gaafa argan Oromoo nuu kennaa Afrikaa hunduma ishee fudhannaadhaan. Humni Oromoon gahuu ittiin danda'u. Oromoon achi tocho'ee naan lolaa ta'ee Afrikaa hunduma ishee fudhachuu akka danda'u utuma warri Itoophiyaa iyyuu hin barin warri Jarmanii baranii turan jechuudha. Faranjiin bartee turte humna Oromoon qabuu danda'u yoo tocho'e. Oromoo nuu kennaa hin tochoofnaa Afrikaa hunduma ishee fudhannaa jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Oromoon akka doonii nooyiiti jechuudha. Hin qabataa, nama hin haammataa, hin guddifataa. Utuu hin waraanin mo'aa. Utuu hin lolin lolaa ta'ee irra yaa'a tocho'eennaa. Egaa inni kun gara kamitti nu geessaa? Jarmanoonni murtii kana argan biyyatti kana biyya Oromiyaa dhufaniitu saba Oromoo kana wangeela ittiin gahuudhaaf yaadan. Warri dur kana yaadee dhufe hin mijoomnee fi Keeniyaa irratti doon isaanii hin cabdee isaaniif hin mijoomnee biyya Itoophiyaa galuu hin dandeenye darbaniitu South Afrikaa deeman. Kana gidduutti Oromoodhuma akka garbaa godhees gurguraa ture. Dhugaa bahuun gaarii. Isa harkaa fuudhee immoo warra Habashaa dabarsanii gara Mitswaatti garboota kana itti gurguran warra gurguramaa turan keessaa beekamuun baay'ee jiru. Isa akka Raashaatti gurgurame kana akka Iraanitti gurgurame Iraan immoo Hindii deeme kana akka isa Saawud Arabiyaatti gurgurame Bilaal kan jedhamu kana baay'ee maqaa dha'uu hin dandeenya. Inni har'aaf nu gargaaru warra seenaa beekaniif dhiifna. Onesmoos Nasiib hiikaa Awaaj mucaan hiikaa Awaaj kan jedhamu iluu Abbaaboor keessaa gurguramee Mitswaa irratti faranjiin tokko isa bitata. Egaa namni eegii birriidhaan bitamee garba jechuudha. Lolee miti yookaan immoo akka Maartin Luuter King fa'aa haasa'ee miti.
birriidhaan biteen garba bitatee jechuudha. Garba eegi bitatee booda gurbaan kun akkuma namichi faranjiin leetaroon boodaadha garuu kan lubii gidaadaa soolani. Kanattuu yoo ta'an malee sammuun isaanii akka bakka caataa kan bare inni kun immoo Suwiidiniidha. Hiikaa awaaj mucaa cimaa ta'uusaa nama cimaa ta'uusaa sammuu cimaa qabaachuusaa gatii baree bilisummaa baasee birmadummaa baasee macaafa qulqulluu barsiisuu jalqabe. Macaafa qulqulluu jajaa keessatti hiikaan akka koo isa shonkoraa gadaa hin barbaachifne jechuudha. Har'a Oromiyaa keessaa namni baay'ee hiikaa awaaj ta'an kan caalanis jiraatu. Kaayyoo isaanii garuu fiixaan hin baasu. Kaayyoo isaanii kana hin ilaalu. Gufaan isaan rukutee karaatti hin deebisu. Gufuun isheen anaan 8ffaatti na rukuttu. Isaan rukuttu moo irra darbanii gufuu sun xiiqaa ta'eefi barumsa ta'eefi lafa kufanii ka'aniitu fuula duratti deemuu kan jedhu gaaffii guddaa ta'u malee har'a iyyuu Oromoon hiikaa awaaj Onesimoos Nasiib baay'ee qabdi. Waa'ee kanaa kan fidu garuma seminaaritti dhufuudhaaf jedhee ta'a. Inni irraan falli gaaffii kee. Onesimoos Nasiib akka macaafa qulqulluu fixeeni namichi kun nan cuubaa warra miziyoonii warra Siwiidinitti dhaammateen warra sarganitti lakkii jedhanii biyya sana biyya Abisiiniyaa yemmutti jiraattu garbaaf musliimatti hin tuqinii ekspeelisi godhu si ari'atu biyyatti jiraachuu hin dandeessuudhaan. Maal akkam godheeni namichi kun anaaniyyuu hin caalawooti beekumsaan mootummaa biyya lafaa sodaadhee mootummaa waaqayyootti akka inni hin dabalamne gochuudhaaf dhaangaa natti hin ta'inaa jedhee hiikaa wajjin Onesimoos jedhee moggaasee maqaa kiristinnaa isaati. Namicha musliima tokko immoo Amaanu'eel jedhee nama kana lachan guyyaa tokkotti hin cuube lachan isaanii Oromoo turan. Isa booddee Onesimoos Nasiib eessaa dhufe isa sanatti si dabalaa. Nasiib maqaa abbaa isaa miti. Nasiib hiikaan eegii garbummaan bitame booda yommutti gurguramu warri isaan nagadaan kan beekaman egaa baruma isaa keessayyuu warra Arabootaa wajjin warra hojjetan gatii ta'e dubbii keenya irratti dubbii keessa makuudhaaf poointii tokko silaachuudhaaf garba bituudhaaf gurguruu kan jalqabe Jarmanii warra faranjii utuu hin ta'in isaan dura warra Arabaati. Waa'eedhuma garbummaa kana iyyuu biyya faranjiitti kan dabarse Awurooppaatti Ameerikaatti kan agarsiise Arabootadhaan. Warri Arabootaa wajjin garba bitanii gurguran kun egaa afaan Arabaa keessa makuu jechuudha. Mana shaayii keessa amma akkuma waliin shaayii akkuma waliin jennu kana jechuudha. Waa'ee keessa maknee akka haasofnu bizinesii keessa wanta akkasii jira gatii ta'e. Isaanitu Nasiib jedhanii Nasiib jechuun ixaan kee gaarii akka jechuudha. Qarshii guddaatti gurguratan gatii ta'eef. Kanaaf yommutti waamu Onesimoos Nasiib amma Asteer gannoon maqaa isheeti malee maqaa abbaa ishee miti. Asteer maqaa kiristinnaa isheeti. Waa'ee isaas keessatti xinnoo kaasuun gaariin. Onesimoos egaa namichi Onesimoosiin bite kuni maqaa Onesimoosiin baasee fi macaafa qulqulluu jijjiiraa. Maaliif akka jedhe egaa ilaal nama isa akka garbaatti akka meeshaatti akka horiitti isa gurgure kanaaf dhugaa hin qabanii. Dhugaan maalidhaa? Namni hundumtiyyuu fakkeenyi waaqayyootiin uumame kan jedhu sabni koo kana hin beeku gatii ta'e dhugaan kun isa bira haa ga'u. Eenyuun bira? Sabuma isaa saba Oromoo akka garbaatti nama isa gurgure kana bira. Kaayyoon isa kana agartee inni guddaan. Akka Yoosef, akka Asteer saba kun birmadummaa baasaa kan jedhu macaafa kanan torgomaadhaan jijjiira gara afaan Oromootti gaafata. Onesimoos egaa afaan gara irraanfachuu jalqabeera. Anumtiyyuu nan cafaqa agartaa afaan keenya yeroo baay'ee afaan gara biraatti gatiin dhimma ba'uuf fakkeenyi tokko na jalaa militti. Kanaaf inni of galchaadha yeroo baay'ee yommutti haasa'u nama keenyaa wajjin. Onesimoos hin jalqabee isaa kana hojjechaa jiru egaa waaqayyo kaayyoo qabaaf gatii ta'e akkuma Yoosefiif akkuma Asteeriif kaayyoo qabaa ture gatii ta'ee fi
utuu kanaan jiru Asteer gurguramtee mana sana keessatti argamti. Gannoon yesaar iseenis biyyuma dubbaa borii gurguramtee dhufti. Namni yommutti garbaa bitee gurguru ijoolleen durbaa utuu armiseen jigin dafteetu gabaatti dhiyaachuu seera jira. Ijoollee dhiiraa garuu dhimmatti ba'anii qonnaa qochisiifatanii ba'aa baachisanii qoraan falachiisanii bishaan guursisanii akkasiin yeroo dheeraa fudhataa gabaa international marketii ga'uudhaaf. Ijoollee durbaa garuu dafanii ijoollummaa isee miidhagina isee utuu armiseen bu'in gabaadhaan ga'uu isaa akkasii jiraniif Asteer gannoo fireshiidhaan kan isheen mi'aa geesse. Akkuma carraa ta'ee intala kanas namicha kana bitata. Asteer mana sana murtii seentu beekumti ishee kan Onesimoosiin gadi hin turre gannoon jechuudha. Isheen isaaluma tokko macaafa qulqulluu keessa baate namichi kiristinnaa kaasee hin cuubee maqaa ishee Asteer jedhee deebiseef muggaaseef jechuudha. Kan Onesimoosiinis maal jechuu isa ture maqaa isaa har'aa murtiin agaru waa'ee macaafa qulqulluu yookaan Mordokiyos yookaan immoo Yoosef jedhamuu isa ture. Maaliif akkan jedhe kana sitti booda. Asteer mataate. Amma murtii isheen hiikaa ilaaltu yookaan immoo Onesimoosiin murtii ilaaltu Onesimoosiin cafaqa akka koo kan hin jalqabde gaa gannoon afaan Oromoo akkas gara 500 weedduu sirba faarfannaa macaafa qulqulluu kana keessaa kan Asteer gannoo barreessite. Gurbaa kanas jecha isaa yommutti jijjiiru kun akkas sun akkas jettee ediitii kan gochuu jalqabde ishee. Macaafi qulqulluu biyya lafaa keessaa kan garbaan I repeat slaveidhaan garbaan afaan tokkotti jijjiiramee macaafa qulqulluu afaan Oromoo duwwaa. Macaafi qulqulluu har'allee komitee guddaadhaan akka Oromiyaa tokkummaa macaafa qulqulluu Oromoo amma dheengadda dhaabbate kan. Yookaan immoo Itoophiyaa Macaafa Qulqulluu Maabar yookaan immoo International Bible Society teolojiyaanii meeqatu walitti qabameetu sodaa meeqaan editoriaalii meeqaan kan jijjiiramuun Asteer gannoof Onesimoos nasiib garba ta'anii maanamaa keessa ta'anii macaafa qulqulluu uumamaa amma mi'eessaattidha amma mul'ata Yohaannisitti jijjiiru kan danda'an. Kan sidhibu biyya Itoophiyaa keessatti macaafi qulqulluu seera uumamaati amma mul'ata Yohaannisitti al tokko kan jijjiirame the first Bible kan Onesimoos nasiib. Maan afaan Amaaraa jira akkanaan jedhe. Eeyyee afaan Amaaraa jira. Afaan Gi'iziitiin biyyuma lafaa irratti iyyuu isa jijjiirame keessaa tokkodha. Afaan Amaaraatti garuu eegee afaan Oromoo jijjiirame booddeedha kan inni afaan Amaaraatti complete zafixretii Yohaannis kan jijjiirame. Inni dura afaan Oromooti. Egaa eegee kana jennee tokko ni maqaa dha'ee darba. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko Waaqayyo jalqabatti bantuwaan waaqaaf lafaa uume jedha. Macaafa Onesimoos duwwaadha kan akkasitti barreeffama. Isa kaan Yesumayyuu dhaqee ilaali kan inni jedhu maalidha? Inni afaan Amaarኛ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። inni afaan Ingilizii in the beginning God created the heavens and the earth. Inni afaan Oromoo inni garbaan jijjiirame kun Waaqayyo isa jedhu ittiin jalqaba. Jalqabiidhaan yeroodhaan miti kan inni jalqaba. Time factoryidhaan miti. Waaqayyoon kan inni jalqaba. Egaa maal barbaade abbaan gammachiis eegee kana fixee booda Swiidiniin jiraadhaan jenne footoogiraafii isaa yoo agartee Swiidiniitti karabaataa isa baaterflaay kana kaa'atee maal fakkaate faranjii fakkaate kan jiraachaa ture. Wallaggatti deebi'ee gaabii biyyaa uffatee kophee ofirraa baasee
amma kan dhufeef jireenya kootiinis jiruu kootiinis saba Oromoon barsiisaa ajajee macaafa qulqulluu aqee gammoojjiitti galee achitti galee yummuttiin afaan Oromoo barsiisuu jalqabu mootiin biyya Itoophiyaa hin ta'u impossible ilaal garbummaa keessa darbe garbitti kanaa wajjin macaafa qulqulluu jijjiiree biyyi koo biyya Oromiyaati jedhee sabni koo Oromoodha jedhee deebi'ee akka kootiif akka kee kana Ameerikaadhaaf Awurooppaan Ameerikaa yuun caalti achitti bashannanee kunoo kana jiruu koo fixeera akka barbaadan godhaa jechuurra aqeen ittiin barsiisa jedhee ofii isaatii dhufee barsiisaa ta'e. Karaa irratti haati manaasaa jalaa duute inni baay'ee dhukkubsatee rakkachaa ture. Anyway, hin qaqqabee biyya Wallaggaa dhufee Asteer Gannoo biraan hafne. Onesmoos isheen duraa jalaa duute lammata fuudhee ijoolleen horee wajjin jiraate. Asteer Gannoo kan isheen itti heerumte macaafa qulqulluu afaan Oromootti. Abbaan manaasees ijoolleensees maaloonsees hundumti ishee kan ta'e isheedhaaf jiruunis macaafa qulqulluu duwwaa ture. Gatii kanaatiif miilla Onesmoos nasiif jalaan tochootu. Yummuttiin boojjira wajjin boojjiratti. Yummuttiin naqamteen dhufu wajjin naqamteen dhufu. Yummuttiin mitswaa jiraachaa ture achi wajjin jiraachaa ture. Yummuttiin suudi everywhere he goes. Amma macaafa qulqulluun kun iddoo ga'utti Asteer Gannoo isaa biraanaaf. Kan baay'ee si dhibu egaa waa'ee makaana Yesuus mutti haasofnu makaana Yesuus kanaaf krediitii mutti laattu lafee isaanii illee waldaa makaana Yesuus naqamteen keessatti ol bukeedha kan isheen keessa. Awwaala abbaa gammachiisa irratti abbaa gammachiisa mucaan isaanii hangafaa gammachiisi. Awwaala abbaa gammachiisa keessaa yaa lafaa sagalee Waaqayyoo dhaga'e. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun Oromoo duwwaadhaaf utuu hin ta'in warruma isa rakkisaa ture sanaaf iyyuu jechuudha. Moototuma Itoophiyaatiif iyyuu akka barbaachisu gatii galee jiru. Egaa makaana Yesuus eegii makaana Yesuus hin taate booda kan isheen makaana Yesuus jedhamte bara 1959 gaafa Januaarii 1 amma sirriin deebi'a. Amma Januaarii 1 bara 1959 Ortodoksiin Itoophiyaa paatriyaarkiin ishee kan dhufaa ture Aleksaanderiyaa Ijipti. Ishee akka irraa diinatti ilaalamtu kana biyyattii sanaa dhufaa turte. Ortodoksiin Itoophiyaa waggaa 2000 miti waggaa 3000 jedhaniitti lakkaan kun bara Salamoonii kaasanii lakkaan kuni Ortodoksiidhuma Itoophiyaa kan isheen jedhamteyyuu Juulaay bara 1959 ji'a makaana Yesuus kan Itoophiyaa jedhamte moggaafamte boodadhaan Haile Sillaaseen mutti kan dhagaan ani kan Itoophiyaawii ta'e tokko maaliif shoommadhoodhanii isaanidha kan Ortodoksii paatriyaarkii nama Itoophiyaa ta'e kan isaanii muudanii. Bara 1959tti eegee kana taatee booda waggaa isaatti walitti qabamtee macaafa qulqulluu kana barsiisuun nurra jira cherchiin dhaabbachuudhaaf jettee makaana Yesuus seminaariin bara 1960 dhaabbate. Bara 1961 bara dhaladhe jechuudha gaa 61 akka kan faranjiitti gara seenaa kootti si fiduudhaaf barattoota fudhachuu jalqabdeen. Barattoota isheen dura fudhatte keessaa nama 12. Waggaa lammaffaa irratti warra fudhataman keessaa luba Magarsaa Guutaa kan jedhaman obboleessa koo fakkaatu Balaayii Guutaan jedhama dubbii keenya irrattanii nama najjoo barreessaa makaana Yesuus waggaa dheeraaf kan turanii sooroma ba'aniitu utuma ta'anii kunturaataan nu biratti akka isaan ramadaman taasiseen nuti pirezidantii ture nu biratti dhufanii seenaa makaana Yesuus seminaarii waggaa 50 taayitilii isaallee anatu laateen from humble beginning to advanced standing taayitilii kanaan gara peejii 200 kan qabu kan barreessan luba Magarsaa
guutaa nama nadduuti. Afaan Ingiliziitiin. Waggaa 50ffaa keenya yommutti ayyaaneffannu carraa ta'ee pirezidantii Mekaane Yesuus Seminaarii ana gatii tureef macaafa sana keessumoota keenya hundumaaf hirreetu akkuma waan qarshii guddaa qabnu jechuudha. Nama sadiif honorary doctorate ilaanne waggaa 50ffaa ayyaaneffannu. Kun seenaa guddaadha irra darbuu hin dandeenyu. Yommutti waggaa 50 kana ayyaaneffannu kan Mekaane Yesuus Seminaarii Sharaatanitti pirezidantiin biyyattii obbo Girmaa Walda Goorgis dhufaniitu honorary doctorate kana nama sadiif kan isaan nuu kennan faranjii tokkoo fi nama Itoophiyaa Oromoo lamaaf. Isaan kun sadan eenyu isaanii Dr.Belay kan jedhamu macaafa qulqulluu afaan adda addaatti Affaaritti Gambeelaatti biyya Gambeelaa keessa Anyaakii moo isa kamiin akka ta'e hin beeku. Waggaa 30 ol kan hojjechaa ture kan baay'ee dhamaa ture macaafi qulqulluu warra hin arganne bira hunduma akka ga'u kan jedhamu amma kan jiraatu Koloraadoodha. Isaafidha kan kenname. Honorary doctorate inni lammataa ulfaato jaallee Kubura Amaanu'eel maaliif kubur jedhamu paarlaamaa membarii gatii turaniif. His Excellency jedhamu. Isaan ministeera Haayile Sillaasee yeroo dheeraa turanii Mekaane Yesuusiidhaafis waggaa dheeraadhaaf free of charge pirezidantii ta'anii kan geggeessanidha. Waggaa dhibbaffaa isaanii irratti honorary doctorate kan isaan argatan akka koorraati. Sadaffaan lubaa Dr. Tasgaraa Hirphooti. Tasgaraa Hirphoo amma har'aatti lubbuudhaan jiru Jarmaniin keessa jiraatu macaafi qulqulluu afaan Oromootiin Oneesimoos Nasiib nu biraan ga'e kun nurkatti hin hafu darbee jiraachuutu irra jira jedhanii har'a amma lubbuun isaanii keessa jirtu xaaraa kan jiranidha. Waldaa macaafa qulqulluu kan afaan Oromoo Oromiyaa Bible Society har'a dhaabanii jaarsi kun utuu jiranii ija isaaniitiin argamu galanni Waaqayyoo haa ta'u. Umuriin isaanii dheeraa gatii ta'eef kan akka taasisu namni jiraachaa hin hafu bor waan isaan ta'an hin beeku. Har'a garuu ija isaaniitiin arganiiru. Isaan sadaffaa honorary doctorate warra argatan keessaa Mekaane Yesuus Seminaarii murtii waggaa 50ffaa ishee ayyaaneffattu carraa argadhee karaa pirezidantii biyyattii obbo Girmaa Walda Goorgis ulfaatoo Girmaa Walda Goorgisiin akka harka isaa irraa fudhataman akka taasifnee irraa jechuudha. Egaa Mekaane Yesuus Seminaarii bara 1960 jalqabdee bara 1961 barattoota fudhachuu jalqabdee amma har'aatti kan isheen hojjechaa jirtu achuma Mekaane Yesuus Seminaarii har'a lafa lolaadhaan nyaatamtedha jechuudha. Bara warri 12 yommutti dhufan dhaqanii achitti barumsa isaanii waggaa lammaffaa irratti jalqabaniiru. Manni hin ijaaramnee turre gatii kanaatiif 5 kiiloodha. Amma lafa Mekaane Yesuus waldaan isheen dura Finfinnee keessa dhaabatte sunitti kan isaan jalqabanii achiitu kan isaan deemanii manni barumsaa lafa nama jiru makkanniisaatti warri ELCA Evangelical Lutheran Church of America lafa nuu bitanii amma isaanii hojii tokkummaa baay'ee hin qabnu nama gaddisiisa. Waa isaallee haasa'uudhaaf iddoo isaas dandeettii isaan nama qabu miti garuu gaddi laphee keessa jira. Salphaadhumatti maabarummaa keenya tokkummaa keenya gadhiisuu keenya isaan lafa nuu bite seminaarii mana nuu ijaaranii maqaa isaatii illee gaafa waggaa 50 sana yommutti ayyaaneffannu doormitarii ijoollee maqaa namicha kanaati Sheefer kan jedhamu Dr. Sheeferin moggaafanne jechuudha. Namicha lafa nuu bite kanaan. Seminaariin akkasitti jalqabee warra zuurii jalqabaa osoo hin taane warra zuurii lammataatiin lubaa Magarsaa Guutaatiin seenaan Mekaane Yesuus Seminaarii waggaa 50 barreeffamuu dandeesse. Ani akkamittiin achi iddoo kana iyyuu ga'uu danda'e? Isa jettetti deebi'uudhaaf itti fufuu. Egaa ani yommuttiin World Vision keessaa hojjechaa ture kan inni hojjechaa ture
kamiseen biyya Oromooti. Walloo keessatti walloon biyya Oromooti anaaf hundumtiyyuu. Namni hundumtiyyuu fakkeetti waaqayyootiin kan uumamedha. Wanta akkasii baay'ina rakkisu eenyumti keenyayyuu. Garuu maaliifin kamiseen biyya Oromootti kan hin jechuu danda'e. Bara beelli Itoophiyaa akka malee gadhee ta'e rukutee kufaatii dargiitiifis kan ta'e sanatti warra walloo beelaan rukutaman kanaan midhaan ga'uudhaaf utuu asfaaltiin karaa amma Axaayisa jedhamu kana Sanbatee kan jedhamu kana karaa kamiseetiin qaqqabuu danda'u lafa awurooppilaaniin bu'u Anxookiyaa lafa jedhamutti boorkana gamattidha kan ijaarame. Egaa kun poolitikaa mataa isaa qaba. Maaliif namni baay'ee kan beela'ee dawaa keessaa, argobbaa keessaa, gajjallaa kamisee kana gadaa gammoojjii keessatti kan dhumaa ture gaalli isaa, loonni isaa, namni isaa achiitu ol guuree gara baddaa kana dhufaa jechuudha. Gara baddaa kana miti caffee dhoqqee borkanaa keessa ceetu Anxookiyaa lafa awurooppilaaniin kun bu'u dhaqeetu midhaan gargaarsaaf dhufameef kana fudhataan. Garuu makiinaadhaan konkolaataadhaan utuu kamisee geessuu danda'anii jechuudha. Egaa beelli darbee bokkaan roobee namnis warra gargaarsa kana ergeef waaqayyo isaan eebbisu. Ankomeen sarraan hin qabu. Awurooppilaanii qilleensa irratti tunuu ijaaran iyyuu gaariidha. Waaqayyo isaan eebbisu hundumaaf iyyuu. Isa kana keessa baay'ee seenuun barbaachisaa miti. Isa kanarratti oraa Oromiyaa Riifaa Asooseeshin haasa'u. Gara Mekaane Yesuus gara churchiitti deebi'uudhaaf jireessan. Bara rakkinaa sanayyuu baruma Tigreen akka irraa kana gargarchittee wanti nyaatan dhibamee Tigraay beela'ee jiraachaa turtetti Mekaane Yesuusitu riskii fudhatee Lutheran World Federation riskii fudhatee karaa Mekaane Yesuus lola kana keessa darbee makiinaadhaan Tigraayitti midhaan geessaa ture. Midhaan nyaata. Lubbuun diinaaf firan qabdu. Lubbuun kan waaqayyooti. Diinaaf rummaa kan qabu kaaraakterii amala namaati. Malee anis atis fakkeettii waaqayyooti. Lubbuun keenya tokkittii dhumadhaan. Yaadati qabdu yaada ana qabutu ol lolsiisan. Gaafa rakkinaa akkuma koo beeloftaa akkuma keen beela. Yommutti beeloftu nyaata barbaachisaa inni barbaachisaa. Qubnee ol arrabsuu dandeenya, ol loluu dandeenya, inni kophaa. Beela sanaaf garuu akka lubbuun keenya hin baaneef atis na gargaaruuf sirra jira, anis amma danda'u. Churchiin egaa utuu poolitikaa isa kanadhaa, isa biyya kootiiti, isa biyya irraa citee utuu hin jirin gargaara kana geessaa turte. Karaa kanaatiif karaa Anxookiyaas haa ta'u, karaa Kamisees haa ta'u warra nu gargaaraa turanii waaqayyo hunduma isaanii haa eebbisu jechuun barbaada. Garuu Kamiseetti eegii wanti kun darbee booda World Vision Project Managerii ta'ee na godheetu achitti na ramade. Achitti hin qaxarameen. Achi muttiin hojjechaa ture. Warri Kamisee dhufaniitu na dubbisu gaa. Warra community elders jaarsolee kanaa wajjin haasofnaa, warra biyya gaggeessanii wajjin haasofnaa. Muttii isaanii wajjin haasa'u afaan Oromootiin haasa'an. Sheekonni kuni namummaa maanguddoonni gurguddaan dhufaniitu maaloo balaayikoo atoo nama keenya maaliif Amaara taate naan jedhu. Amaara taate jechuun maaliif Kiristinnaa taate jechuudha. Oromoo nuu ta'e, Musliima keenya nuu ta'e, waanuma ta'e hundumaan si gargaaraa naan jedhu. Lakkee ani Oromoodha ammayyuu. Amantii kootuu amantii kiristaanaati malee Oromummaadha. Oromummaan koo Oromoodhumadha. Maaliif afaan Amaaraatiin nu wajjin haasa'uuf ture? Maaliif akkamitti qooqa haadha kootiiti? Amma muttiin afaan kootii isin wajjin haasa'u waanuma narmee kootii isheen waggaa meeqa dura dhabe sana haasa'u natti fakkaata natti tola. Anaaf gammachuu. Nuun immoo gammachuu isa guddaa ta'e. Kan baay'ee si dhibu Kamisee keessatti ala sana waldaan dura ijaaramte guutuu wangeelaati. Waldaa Balaayiiti Bilaaliyyuu naan jedhu. Waldaa Bilaalannee ijaarraaf jedhanii sheekonni dhagaa baatanii nu dhufan. Waldaan sun garuu booddeen gubatte waldaa baay'eedha kan guutuu wangeelaa kan Masara Kiristoos kan Mekaane Yesuus you name it waldaa hundumtuu jira har'a
waggaa kudhan booda eegin achi ba'ee namichi wangeela lallabu tokko waa'ee islaamaa gadi fuudhee mul'atu godhee isaan arrabsee waan hin taane kana qabaaxxaree namni aareetu waldaa dhagaa baatanii iddoo nuu buusan sana waldaa hunduma ishee guban as tokko namoonni yaa'anii baay'ee gubanii baay'ee nama gaddisiisa gara sana hin deemnu. Anyway makaane achi World Vision kana hojjedhu faranjoota adda addaa wajjin ol baree isaanii akkam biyya Ameerikaa dhufu na ayyamanii biyya Ameerikaa dhufee missionary ta'een biyya Bangladesh deebi'ee achi deebi'ee Kaalifoorniyaa barumsa koo barachaa utuu hin jiru lubee ittafaa goobanaa dhufanii na simatan. Dhufanii na simataniitu balaayee nama hin barbaannaa barumsa keetiin Christian relation waa'ee kiristaanotaaf waa'ee musliimotaa wajjin jiraachuu Christian Muslim relation akkan hin baradhe dooktareetii koo Fuller Theological Seminary da nama akkasii yoo hin barbaanna ati biyyuma kanatti hafuu kaayyoo qabda moo deebitee wangeela tajaajiltaa maaliif dhuftee jooyin gootu naan jedhan. Isaan ala sana pirezidantii Makaane Yesuus turan lubii ittafaa goobana waamicha isaanii kana fudhadhee ta'ini biyyatti deebi'e. 2005 akkas biyyatti deebi'ee waa'ee Muraa kan jedhamu tokko Program for Christian Muslim Relations in Africa kan jedhamu warra isa hundeessan keessaa Makaane Yesuus tokko turte biiroo sana luba nama guddaa nama Masarat Kristos amma Kanaadaa jiran kan qooqaa Hararitti illee macaafa qulqulluu warra jiran keessaa tokko sammuu koo keessa jira gaa dullumni kan maan nama jalqabdee dhiifama naa godhi. Isaan Kanaadaa gatii deemaniif biiroo isaanii naa kennamee achi utuu hojjedhu seminaariidha ammoo maal kottuu nu barsiise jedhanis na gaafachaa turanii gatiin biyya Islaamaattis immoo Bangladesh missionary gatiin tureef barsiisuun jalqabee waggaa lama booddee kunis seenaa guddaa qabaa. Dr. Fiqaaduu Qannoo kan jedhaman yommuttiin gimbiidhaa baradhu daarekteera mana barumsaa kootii turan gimbiitti na reebuu turan. Afuuftuun kun jedhu amma irraatillee akkasuma jedhu kaaraakterii isaanii sana jirre isaanii wajjin ol barreechitti isaan laqaakoo ta'anii egaa nam turaan eeyyuu naree bulaa ta'ee tan akkuma nama tokko nambisan naa iskuulii dargaggeessa akkamiin isaan jala dabartu humna kana qabus nama rajjuuti nama baay'ee jaalladhu egaa adda nama barsiisaadha irra ceetanii barataa keessan ishee durii isaa asitti fakkaadde akka arcummeedatti fudhannee jiree ta'e itti qallada yeroo baay'ee. Waggaa lama baay'ee jaalala guddaadhaan ijoolleen baay'ee na jaallatanii barumsa koos baay'ee jaallatanii for the first time star teacher jedhanii kennaa yuunaa kennanii ijoolleen barsiisu qeesonni kun luboonni kun guddaaf xinnaanii kennaa guddaadhaan na simatanii waggaa tokko booddee nama akkas barsiisu yoo hin jira beekaa isuma 8-7 irrigaan barsiisaa ture isaanatti fakkaata. Dubbii keenya irratti utuu haasofnu 12 muttiin baradhu irrigaa 9ffaa immoo qaxarameen barsiisaa ture. Kanaaf utuu 11ffaarraa maatirikii fudhadhee caalaan darbaan ture kan hin jedhe 12 maatirikii fin qophaa'aa 9ffaa immoo irrigaan barsiisaa ture. Kanaaf tuqaan koo xinnoo gadi bu'ee garuu warra guddaa ta'ee Alammaa warra kan keessaa tokko yuunaa taasisuma. Seminaarii ittiin deebi'u akkasittiin barsiisaa ture baay'ee of kennee istaafii nuu ta'ee head ofisii dhiisiiti seminaarii asitti nuu jijjiiraminaan jiranii gibbii sana sin taa'aa ture immoo kiraayii fudhadheetan. Amma warra head ofisii sin gaafatanii egaa amma istaafii ta'eenii gara seminaariitti jijjiirame waggaa lama akkuma barsiiseen Dr. Fiqaaduun ani principaalii ta'ee ittiin fufuudhaan rizaanii godhan. Amma rizaanii mutti godhan hundumtiyyuu dhufaniitu maaliif iddoo isaanii guutee seminaarii kana nu geggeessituu naan jedhanii. Well, egaa ani dhimman qabu, geggeessuudhaan jettan cherchiin natti amaneenyaan nan geggeessaa. Of kenneen geggeessaa. Jedhee isa kana gaa warri keessumaa dura ta'aniitu geggeessuun sirra jiran jiran sinoodosii naqamtee lubaa asfaa'ufaa
isaan tokkoffaan sinoodisaan isaanii baay'ee guddaadha. Yommutti koreera ta'anii sagaleen isaanii baay'een dhaga'ama. Dr.Belay nama tokkoffaadha jedhanii kan naflata isaanii hundumti yookaan naflate nan fudhadhe. Yommuttiin fudhadhe kan sirbu nan danda'a an doktara Ameerikaadhaa dhufee jedhee miti. Amma warri kana dhaga'an Mekaane Yesuus seminaarii keessaa tokko dhugaa bahuu hin danda'u. Abwaara keessa jilbeeffadheen suufii gurraacha uffadhe. Istaafii hunduma isaanii olitti qabamaati harka qabaa naa kadhadhaa. Waaqayyo anaan abwaara kanarraa na kaaseetu pirezidantii alasraa pirinsipaalii jedhama. Pirinsipaalii Mekaane Yesuus seminaarii baran dhaladhe ishee hundeeffamte kan. Barsiisaa koos daayireektara koos warra ta'an Dr. Fiqaaduurkaa adaraa kana fudhachuudhaaf gatiin addana kahee fi isin dabarsaatii waaqayyotti na kennaan jedhee naa kadhatanii namni haratee iyyuu hin boo'e. የሰራተኛ ማህበር kan jedhamu tokko ture namichi ሰራተኛ ማህበrii geggeessu sun bulchiisaa waliin galan yeessa yubiima kana yoo ta'an akkasidha dhufeetu barinaansaa Balaay ati nama abwaaraan jilbeeffattee waaqayyoon kadhatte gatii taateef an sibira dhaabadhee siin qoccoluudhaaf hin danda'u har'aa kaasee የመካነ ኢየሱስ ሰሚናሪ ሰራተኛ ማህበሪን ዲግኔራ ሲወጅኑ waaqayyoon tajaajila jedhee qarshii isaa walitti qabatan hundumaaf iyyuu hiree akka itti tokko taanee jalqabne. Tokko taanee jalqabu duwwaa utuu hin ta'in Mekaane Yesuus seminaarii mana tokkorra deemnee harka keenya irra keenyee kadhannee karaa sana tiraafikiin adagaa baay'ee baay'ata karaa saarannee kadhannee waaqayyoon waggaa afur termii sana araqee faabrikaati kaasee amma Jarman addawaayee ga'utti gaaf tokko namni tokko hin gachaamne kan jedhu dhiiga namaan dhangalaane waaqayyoo kadhaa laphee caba kadhaa laphee gadi bu'aa hin dhagaa akka gowwaatti istaafin harannee yaane mana tokkoon kadhannee pirogiraamiin keenyas nu guddachuu jalqabee barattoonni akka malee baay'achuu jalqabanii yommuu namni baay'atu yommuu istaafin baay'atu baajetiin guddataa rakkinnis akkasuma baay'atu rakkinni akkas keessaa baay'atu doormitarii nama lama duwwaadhaaf nama afur duwwaadhaaf qophaa'ee nama ja'a nama saddeetitti gashuun jalqabeen. Gatii kanaatiif ijoolleen akka itti jiraachuu hin dandeenyuudhaan. Well, egaa ani of kenneen hin jedhee kan hin jalqabe. Amma of kennee kan hin jedhu macaafi qulqulluu Onesimoos Nasiibiin dhufe kuni Asteer Gannooraan dhufe kun hunduma ga'uutu irra jira. Amman danda'u firaashii lafa buufannee illee ta'a malee barachuudhaaf dhufanii ijoolleen deebi'anii kan jedhu dhagaa amma xiiqii keessa galleen ijoolleen akka jiraannaranii well akka jiraachuu kan hin barbaanne magaalattiin magaalaa guddoodhaa gadi baatanii mana kiraayii fudhachuu hin dandeessu garuu barumsa taanaa muka jalayyuu ta'a malee mana barumsaa gaafachuu dhuftanii ani iddoon qabu jedhee isin deebisuu ta'e. Shiftiidhaan barsiisuu jalqabneen. Gaafa sanbat duraa gaafa sanbat guddaa barsiisuu jalqabneen. Galgala barsiisuu jalqabneen. Distance educationuu jalqabneen. Muuziqaa gara digriitti guddifneen. Leadership organizationii maastersii jalqabneen. Kana hunda yommutti goonu accreditationii keenya internationalii ture teolojiidhaan aktiyaa kan jedhamu. Leadership institution mootummaa Itoophiyaa irraa irqaa kan jedhamu kaftanyaa timirti ministeerii irraa kan fudhanne turre. Muuziqaa duwwaa hin laannu. Muuziqaa maaliif hin laannu? Ijoolleen seminaariidhaa ba'anii Itoophiyaa keessatti tokkoffaa. Baay'ee of jajjanaan hin jedhin maqaa isaanii yoo hin jaallatan yoo ta'a malee yaareediin kan caalan ijoollee Mekaane Yesuus seminaariidhaa ba'anii. Ijoollee achi ba'anii hundumatu saammataan. Noi birrii 1,000 qaxaruu isan dandeenye namni 10,000 qaxaruu turan ijoollee nu biraa baratanii ba'an. Amma kana quality qabaa tureen faranjoota bakkeedhaaf illee barsiisaa turreen ijoollee biyya kanatti baratanii deebi'an achitti part time qaxarreetti barsiisaa turreen. Kan sirbu Itoophiyaa keessatti Addis Ababa Yuunivarsiitii illee utuu hin jalqabin siniimaa barsiisuu kan jalqabe nu tureen amma diploomaadhaan digriidhaan waggaa 3 barsiisaa jirra. 2013 kan jalqabne 2013 waggaa nuyi siniimaa jalqabnetti Hollywoodii dhufanii tokkoffaa ba'an ijoolleen keenya.
kan sirriif. Filmii isaanii erganii the best student movie of the year. Karaa kana Waaqayyo akkasiin nu guddisaa jira. Ijoolleen keenya scholarship baay'ee argachuu jalqabanii halkaniif guyyaadhaan. Yommutti kanaan turuu anaanis Waaqayyo na eebbisee biizinasii adda addaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Beddelleedhaa lafa qonnaa naa kennanii wafcoo bunaan bitee Oromiyaa International Baankii warra dhaaban keessaa tokkon ture. Oromiyaa Insurance Company warra dhaaban keessaa tokkon ture. Isarrayyuu darbee Biraayaan International Baankii Founderii keessaa tokkon ture. Zaman Baankii akka gara financial institution kana keessatti waan hin qabu hundumaa investi gochuun jalqabe. Investmentiin baankii harlee Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaa qabee jira malee is very lucrative baay'ee bu'aa qabaan. Birrii 1,000 yee sheerii bitattee waggaa isaatti 1,300 sii ta'a. 30% kan 1,500 sii ta'u iyyuu jiraan. Miliyoonii tokko hogashite gaa ilaali. Sooromni achi dhufeera jechuudha salphaatti. Warri kaan immutti gaa ilaalanii inaafuu jalqaban. Balaan ikkoo biizinasii isaa hojjeta malee MEKANE YESUS seminaarii miti kan inni hojjechaa jirudha. Kan sirribu biiroon makollee fuula see jijjiireen I made it the first one. Gati kanaatiin namni MEKANE YESUS seminaarii gibbii lixu dura kan hin argatu anadha. No one ever missed it. Namaaf takkaa qaxaroo kennin beeku. Ol seenaa anaa dhufuudha. Ashamaa yeroo hundaa ashamaadhaan hin beekamachi. Haa ta'u iyyuu malee egaa rakkinni kanaan jalqabee yubbuttii rakkinni keessaa jalqabu bakkeedhaan isin dhufaan. Gaaf tokko lolaan cabsiiti akkuma isa dheengaddaa agartu kana karaadhumaa dheengadda lixe kana dhufeetu istoorii guddaa qabnaa turre mana nyaataa ture maaltu ture kan ijoolleen keessa hinuma bal'eesseen moo tokko nan bifneen. Istoorii sana hindiin isa booda itti galuu iyyuu hin danda'amne. Mana baay'ee ture mana sana hunda isaa hindiin akkuma samma diigaa jiran kana jechuudha. Isa booddee maal wayyaa daayikiin ijaaruu jalqabe. Daayikii jechuun maal jechuudha? Lolaan akka gibbii illinnee bishaan gajjallaadhaa guutee akka achi waliin galagallee waanuma akka tulluu tokko ijaaruun jalqabe gajjallaadhaa. Ijaaruu jalqabne ol duukaa tiimiidhaan. Maanejment tiimii qabna. Lolaan kana ijaarruu ijaarree egaa gibbiin achi gara kaampanii 5 ta'a. MEKANE YESUS jira, Misaal Dimtsiin jira, mishinii kan Noorwee jira, kan Fiinlaandii jira, head ofisiin gaarraadhaan jira. Kun shiboo axiriidhaan kukkunnee daarii mataa keenyaa qabna ranneeyyu. Girgiddaa gidduu keenyaa jiru kana hunduma isaa jijjiirreetu yuunivarsiitii magaaluma guddaa tokko ijaarraa jeetan propoozaalii biliyoonii tokkoof tuqaa tokko ala sanagaa birrii guddaa ture jeetan hin dhiyeesse. Hin fudhatame baay'ee jaallatame. Maal jechuudha kuni hundumtiyyuu biildingii haa qabaatu gajjallaa kaasee magaarraatti garuu lolaasaa irraa ol fageessine gajjallaasaa meedaa goone lafa qonnaa goone karaa irraa gajjallaa kaafne amma gubbaatti ijaarrare diizaayinii isaa ijoollee hawaasaa tokko waaqayyo isaan eebbisu. Gurbaan kun maqaa isaa yaadadhu amma Southern College jedhu Architectural College keessaa ittaanaa bulchiisaa isaati baay'ee beekamaa tokko isatti iyyuu diizaayinii nu godhe. Isan dhiyeessee hin fudhatame. Gaafuma yaadi isaa kun fudhatamu warri atirii qabanii haratanii iyyuu dammaqanii hintsaa mataa isaanii ijaarrachuu jalqaban. Gararraadhaa heed ofisiin hintsaa xinnoo tokko ijaarratee ittaanee Misaal Dimtsiin gajjallaadhaan guddaan hundi maal ol duukaa ijaaruudhaaf hin turre ol galgaarree kun kan MEKANE YESUS kan hundumaati. Maaliif bittillee iddootti dhaabbannaa yommuutiin jedhu kan kee ijaarradhuu dandeesse kan namaa keessa maaltu si gasheeyyuu dhufe. Istaafiinis ol loluu jalqabee rakkina guddaan nurra ga'e egaa amma garatti qabnu iyyuu wal dhaalle. Kan baay'ee si gaddisiisu gara qomootti iyyuu deeme dubbiinsaa. Balaayin gibbii sana keessaa afaan Oromoo malee haasa'u inni ijoollee Oromoo wajjin malee noolu amma baalumti gibbii sanaayyuu Oromoo jechuu jalqabee gurbaan kun dhufe kan jedhamu ta'e kan baay'ee nama gaddisiisu
ancarraa warra gara biraati 100% yumutiin kennu ijoollee Oromootiif garuu 75% 50% ture. Egaa Protestantismiin kan inni jalqabe Itoophiyaa keessatti karaa Oromooti karaa macaafa qulqulluu kanaati. By simple logic, logickiidhuma salphaatiin Protestantiin kan inni baay'atu Oromoodha jechuudha. Muka abbaa kan masana jechuun hin barbaachisu. Isaanuma keessaa immoo ijoollee Wallaggaa caalaan. Anammaa har'a akka nama lubbaa boriitti akka nama beddeleetti lubbaa borii yoo mitan. Naasaa akka nama waaqayyootti naasaa garuu hunda caalaa. Ijoollee Wallaggaa hafuura barumsaatu itti nam'ee jira. Hunduma ishee dandeettii qabdi jechuu miti. Garuu asumatti naa ajjeesa asumatti naa awwaalee dhufu. Warra kaan kadhadheetan full scholarship qabaa. Maalu baalaansii naa gootu diversity kanatti nama naa kottaadheen kadhadheetan inni Gondarii family scholarship haadha manaa abbaa manaa ijoolleedhaaf scholarship barbaade kan fiduun. Kana kibbaa kana akkas kadhadheen levelii gatiin godhaniif Oromummaadhaan Oromiyaa International Bank isa dhaabe akkam gureen danda'e baankiidhaaf utuu nama baankiidhaaf ta'e maal si hojii taa'ee nan agartu qaxaroodhaan iyyuu rakkataan tokko tokko argattee tukatii seedaa qabu baasofta malee nama baankii qabutuun ta'e yoomi yeroo qabaata. Akkas akkasiin dubbiin leadership keessa iyyuu galee filannoon lammataa dhufee. Filannoon lammataa dhufee egaa maal ta'e isaa lolaa sana siiftuudhaa fi mana sana nan diigee kaafteeraa ijoollee achi ol kaasee ta'e fooqidhaan ijaaruu jalqabe. Foundation isaa duraa sun cimaa ture isarratti ground plus 2 underground yumutti basement iyyuu jedhamu actually floorii isa duraa yoo bokkaan hin jiru ta'e dhimma itti baana. Yumutti bokkaan dhufu paampii itti gaxxabneetu isa irraatti immoo dhimma baana kan jedhuun hintsaa guddaa tokko fooqii sadii kan ta'u ijaarsise isa iyyuu fixxuraan jiran. The interfere. Maal jira keenyaa kana kan ijoolleen keenya itti nyaatanidha. Kan ol gahii irratti ta'uudha. Kana fudhadheen deemu. Leadership keessa rakkina guddaan lixe. Mana kiraayii baay'ee argachaa turre isa nan dabale akka malee. Namni gibbii sana keessa jiraatu istaafii nama Itoophiyaa yoo ta'e malee harbi kaarensiidhaan malee birriidhaan hin kaffalu. Because maaliifidha kuni depreciation birriin Itoophiyaa akka isheen badaa deemtu gatiin argeefin doolariidhaan malee birriidhaan hin kaffaltan mana kiraayii kaffalaa jirtan kanaan jireen. Isaasin nakasan warri mission directorota internationally warri jiran Sweden dhufanii Norway dhufanii Germany dhufanii America dhufanii haratanii iyyuu komisyooniin irratti ta'anii na waamanii na haasofsiisan. Warri ana nakaasu dhufee bu'aa deebi'e mucaan kun dhugaa qabaa. Kan kaffaltan isin miti. Miziyooniin addaa jirtan politika Itoophiyaa keessa galtaniitu waan hin taane haasaa jirtu malee doolariin 1,000 appaartaamaan mayyuun argattaa Ameerikaadhaa Sweden yaadaniitu jala salphisanii doolaarii 1,000 akka isaan kaffalan godhan. Doolariin 1,000 meeqadha yeroo sana birree 18,000 ture. 15,000 ture. Har'a meeqadha? 45,000 olidha. Utuu birriidhaan ta'e amma yoonaatti 20,000 guutuu ture. Anis nan ba'an jedheen isaan keessa jiru kana isa principalidhaaf laattan kana doolaarii 2,000 iyyuu dhaadhachuu hin dandeenye. Gibbiin isaa gaarii gatii ta'e bishaan gatii qabnuuf ibsaa gatii qabnuuf. An bakkeedhaa kiraayiidhaan hin jiraadha akkuma nama keenyaatti like any other person. Ijoollee warra achi jiran istaafiin warra achi jiran haratanii natti galagalanii aqanii na karasan nuunis nu yaasuudhaaf jedha jedhanii. Maalin jedha ijoolleen istaafii keenya jechuudha. Ijoolleen murtiin barattoota miti. Istaafiidhaan birrii Itoophiyaatti qarshii Itoophiyaatti 45 kaffalaa turanii 1,000 kaffaltu hin jedheen. Waat jedhan. Hin teenyee maanaajimentiidhaan hin araaramnee maal jennee gadi buufnee haa ta'u gaa 750 ta'uu hin jedhe. Nakkasasan isaanis. Namitti numti yookaan kaate malee. Ijoollee keenya don't you make a mistake. Ankan hojjechaa jiru maqaan Yesuus seminaarii promote gochuudhaaf guddisuudhaaf malee isiniin xinneessuun miti. Yoo isheen guddatte isinis hin guddattu. You know, yeroo koottidha for the first time mindaan isaaniillee double kan isin jiru agarte.
mindaan kee ji'a tokko nyaate ji'a lammaffaatti it becomes ordinary. Juma jaanu tu WC ta'e malee as tokko WC ta'e yeessaanuu sin ga'u qarshittiin immoo qarshii Itoophiyaati. Isa ji'a duraa baay'ee gammadanii ji'a lama ji'a sadii booddee jireenyi hin guutamu birrittiidhaani keessi keessa linnee yommutti nu ilinnu leadershipiin makaane Yesuus hin galleef ta'ee kana ayyaanuma waaqayyootu na gargaare egaa akka jireenya manaa bakka kuma tokko kaffalanii nuyi olii gallee kan dhumne 750 irratti lolleetu kuma tokko kaffalanii isa irratti dabalin jedhaniitu faayila jedhan. Kuma tokko kaffaluu jalqabanii gaafa lolaan dhufee ijaaruun jalqabee daakii kan akka lolaan hin gallee warra lolaan nutti galagashan warra karaa hojjetan immoo dhaqeen kasase eenyuun hin kasasaa China kaampanii karaa asfaaltii karaa sana hojjete karaa guddaa karaa gaarii hojjetan baay'een jaja baay'een gammadaa garuu lolaasaa nutti galagashanii biroo keenyaan nutti galaan. Maazagaajaan ammoo kana hojjechiise gatii ta'ee fi maazagaajaa Addis Abukaatoo Goobanaa nama jedhamu tokko nama guddaa dandeettii guddaa qabu tokko hojii olii gallee qabdii bara sana keessa qarshii guddaadhaa 12,500 qabdii iyyuu kennee fi namni waadda jirti kanaa dokumentii guutuu qabna jennee nuyi faayilii banuu jalqabu oduun head office gahee walgahii godhataniitu durbatti kan hin dadhabne jedhanii mootummaa wajjin walitti nu naquudhaaf jedhanii harkatti fashaleessanii. Goobanaan egaa charchiidhaa wajjin walitti hin bu'inii si caalaa charchiitu seminaariidhaaf dhimmaa ati nama tokko charchiin garuu boodii guddaadha dhiisinaan jedhe. Maal akkan godheen dhiisa? Waggaa 3 haa ta'u, waggaa 5 haa ta'u, waggaa 10 haa ta'u malee lolaan kun gaaf tokko dhufee nu bal'eessaa. Lolaan eengad dhufee nu bal'eesse sana Saamatoo jedhu gurbaa hadiyyaa ta'u. Utuu namni nyaatameeraa laate ofiillee nyaatamee oole. Utuu lolaa keessa nama barbaadu reeffaa waraabessaa baasee. Saamatoo I would never forget him. Baay'ee mucaan jaalladhu. Politikaalii namni natti bu'eera. Waan taa'ee irratti farrameera. Garuu akka namaatti akka kiristaanaa tokkotti murtii naasa'u jechuudha. Lolaa sana keessa waraabessa namatti fakkaatee waraabessa butti guututu sila utuu nagaa ta'e waraabessaan yoo nyaatamaa ture gurbaan suni lolaan baay'ee gadhee ture. Amma warra mana nyaatame amma namni keessatti du'e kana abbaan danii goone ala sana. Namni keessan jiraatu hin jissinaan jedhe. Management komiteen garuu bona yommutti bokkaan hin jirre gatii barattoonni yookaan immoo kiraayis laannee keessa jiraachuu gatii danda'anii fi ganna abbaan danii goona. Bona garuu dhimmatti baanaa jedhan. Hin irraanfannaa. Birriin immoo mi'oofti. Bokkaan hin jiru, lolaan hin jiru jennaa. Lolaan dingata namarratti ba'a. Manni kun hin jigamu. Egaa nama tokko miti maanaajimentiidhaan jiraannaa akkasitti manni sun hafee mana sana dugda duubaa himmutti televizyiinii alaaltu tulluu guddaa argitaa. Biyyoo kana fidee nan guutee garuu himmutti biyyoo kana guunnee gashinuu hin guunne isaan guutee personaaliif godhu kana na of kalchi. Harannee keessa jirra. Makiinaan gurguddaa galbaatiin dhufan kun asfaaltii ishee gibbii jirru nu jalaa caccabsee. Biyyoo nuyi achan eeguun kun baarzaafii nu jalaa gossee. Innis kissii ta'e. Amma lolaa dhaabaa jiraa utuu hin ta'in biyyoo hin taane dhufee galagasheetu asfaaltiin caccabaa jiraa, baarzaafiin gogaa jiraa, biyya balleessaa jiraadhan. Maaloo ganuma tokko duwwaanaa kennaa. Jedhee baarzaafiin nuyi dhaabne caakkaa gadhee ta'e amma utuu agartee baay'eetti dhiba. Baarzaafii 10 kan ta'e hin gogee inni goge sun immoo qoraannuu ta'e qoraan bakkee dhaabinnaa turre hin banne. Baarzaafii sana har'ayyuu isa ammuma eegee lolaa booddee dhaabne iyyuu murreetu manatti ijaarraa qoraan godhannaa ijoolleetti gurgurraa kanaaf dhimma itti ba'aa turre waan bade iyyuu hin qabu. Garuu karaa isa amma cabee lolaa gachee sana xinnoo itti siibuudhaa fi namicha Noorwee tokkotu mana faranjii isaa televizyiinii isaa utuu baaftee in agarta viidiyoo isaa makiinaan isaa nyaatame sana naannessineetu achi dhaabadheen turan dhufee na kasaseen. Privacy koo inveedii godhaa mana koora naannaa dhimma narraa qabaa kuni
Lakki mana keerra miti kan naannaa jirru kunoo ina agartaa biyyoo maalii gashita asfaaltiin faranjiin ijaaree caccabsee balleessaa jirtu namatu du'aa gaafa lolaan dhufee asfaaltii irra immoo umrii lubbuu namaa caalaa nama nu ooshaa ambor nan deemaa utuun ilaaluu sammuun koo akka nan ceekneef waa tokko hojjechuun narra jiraan jedheen akka kanan dabarree funyoo hidhate gatii kanaatiif dabarree ijaaruu hin dandeenye egaa kissiinsaa lammata gatii ta'eef dhagaa karaa miishin Finland miishin kan jedhamu tokko jira karaa amma bokkaalletu sana dhagaa gaaboon stone kan jedhamu kana tuullee dhiifne inafe amma lolaan eengad dhufe kuni gaaboonii sanatu cabseetu keessa lixee gajjallaadhaan immoo tuullee gatii turreef tubboos immoo baay'ee gashineerra waggaa waggaadhaan xaragama tubboon suni gajjallaadhaan gaarraadhaan karaa hundumaa inni keessatti roobuyyuu immoo akka inni puuliin taaneef akka inni ba'uuf meedaa keessaa tubboo gurguddaa 4 iddoo qabaa gara 8 kan nu gashin iddoo 8 horofaa baamne jechuudha yoo achitti roobe keessaa akka inni darbuu fi innis egaa namni ordofeen ilaallee iyyaannee yeroon isaas dheeraadha waggaan 10 siin jedhe sanatti ergaan akkasiillee gaarii miti timbiitii akkas dubbachuun gaarii miti waggaa 10 faasaatti gadda dhufeetu lolaan lubbuu namaa balleesse baay'ee nama gaddisiisu ijoolleen kan jalaa du'anii amaareeni seeyeeni barattoota koo turanii istaafii koo turanii ijoolleen baay'ee jaalladhuudha ijoollee isaanii illee baay'een beeku eegasiiyyuu fuudhaniif ijoollee godhatanii baay'een gaddee aniyyuu gadda keessan jira Israa'el koo seminaariin kan kooti it's my seminary presidenti saati Dr. Brookie Bilbileefini naakaasun dandeenye emailiin ergeefnaa deebseera warra guddaamanii asraadariidhaa bilbileera hunduma mukaa baadhaan bilbila maal godha bilbiluun afaanuma gossuu ta'a malee nama du'e hin deebisu seenaan Makaane Yesuus seminaarii akkasidha lolaanis kan inni galuu danda'e akkasidha amma kan si dhibu maazagaajaan illee galagalee kan ilaallee amma eegina midhuu booda maashinii hundumaa ergee reeffa baasuudhaaf miti kan yaaduun nurra jiru lubbuu oolchuudhaafidha. Kanarra ceenee abaluu takka godhe waan jedhu hin qabu dhugaasaa dubbachuudhaafi garuu hinuma danda'amaa ture. Ituu akkuma yaadne sanaan tokkummaadhaan gararraadhaa gajjallaadhaan gibbii sana keessa kan jiraatan baay'eedha seminaarii duwwaa miti gajjallaadhaan guddinaatumsaa tu jira isa gajjallaadhaa ijoollee warra sammuun isaanii tuqamantu jira isa gaarraadhaan isaa dimsi isa gaarraadhaan baay'ee jiru gaa head ofisinis jira inshuraansiin jira kun hundumtiyyuu kan cherchiiti kan Makaane Yesuusiiti Makaane Yesuus seminaarii tun ta'e kan Makaane Yesuus cherchi guddoo sanaa kan isheen ijaaramteef kan waldaan ijaarratte immoo gaafa dhalattee kaaftee maqaasee gaafa dibatte gaafa 1959 barinaansa waggaa isaatti kan isheen tirii godhatte kan ta'ee fi kan isheeti jedhamee hundumtiyyuu ol duukaa yaadee utuu dubbii addan gahin beekna gatii ta'eef tocho'eera ta'e kun hundiyyuu hin ta'uu ture. Egaa barumsi amma nuyi baranne kuni barumsa gaarii miti du'a namaarraa baranne Waaqayyoon waa baraaru araara nuuf haa ta'u warra maatii isaanii kana Waaqayyo isaan jabeessu kan ijoolleen kennaa Waaqayyooti Waaqayyo dabalee ijoolleen kun gara ijoollee baay'ee godhachuu danda'u ijoollee isaan baay'ee godhatanii ijoollee isaan dhabanii iddoon bu'uu fi garuu Waaqayyo isaan eebbisuu hin danda'a isaan eebbisuu abdiin isaanii Waaqayyoon haa ta'u jedheen kana keessa dhaama dabarfachuu barbaada Dr. Bruufaa Waaqayyo isaanii wajjin haa ta'u yeroo akkasii kana keessa geggeessaa ta'uun baay'ee cimaadha of si jibbisiisa abbaaliin godhe si jechisiisa maaliif leadershipii koo keessatti kun ta'e si jechisiisa gatii kanaatiif Bruukeen Waaqayyo isaa wajjin haa ta'u Waaqayyo isaa gargaaru astiraraarii isaanii obbo Taaddasee gaafuma sanayyuu lolaa keessa darbeetuma irra dhaabbachaa ture Taaddasee Gammachuu Waaqayyo isaan jabeessu gaa isaanii wajjin haa ta'u ogummaa isaaniif haa dabaluu fi waldaa keenya hunduma isaa ijoolleen gara waldaa 30 olii qabdi Makaane Yesuusii waldaa kana hunda kan deemanii ijaaranii luboonni gara 100 ta'u tajaajiloonni
Manni barumsaa Bible schooling gara shantamaatii olii ta'a hundumtiyyuu kan ijaarame Makaane Yesuus seminaarii keessaa baheetu gati ta'ee fi Makaane Yesuus seminaariin kan kana hundaati. Makaane Yesuus membaroota gara miliyoonii 10 olii qabdi. Kan jara kanaa hundumaati isaan diba isaanii kaffalanii kan ijaaranii saba kana hunduma keenya Waaqayyoon waa gargaaru waldaan kan Kiristoos ayyaana isaatiif araara isaa nuuf haa baay'isu jechuun barbaada. Israa'elee carraa kana naalaatte lallabuu biti Waaqayyoon maqaa Waaqayyoo isaan irratti waamuu barbaada. Araarri isaa isaan wajjin akka ta'u kun carraa guddaadha jechuudhaaf hin jedhe. Waaqayyo sinaa eebbisu Dooktar waan baay'ee isinirraa baradhaa anumti wayyuu waan baay'een isinirraa baradhee egaan amma wanti kun ta'eera. Ammatu jalqaba irratti tokkummaan ta'ee ijaarsi sun deemsifamee lolaan sunis karaa wanti guutamee pilaanii deemameen sanaan deemamee wanti kun wanni ta'e tarii irra wanti kun mudachuu dhiisuu danda'a. Maaliif lolaan toora isaatti gad deebi'uu danda'a. Wanti sun inni cufees immoo sirriitti hojjetamee jennaan wanti kun hafuu danda'a waan jennu of keessaa qabna. Haa ta'u gaa ta'eera. Amma egaa Dooktar iddoo kanatti egaa wanti kun ta'ee akka nama tokko mini akkama dhuguma innaas ni jenne waldaan keenya waldaa biyyayyuu gargaaraa turte, mootummaayyuu gargaaraa turte, uummata bukkee dhaabachaa turte, karaa kamiiyyuu gargaaraa turte. Beela keessattis ta'ee bishaan namaa baasuudhaanis ta'ee maaliinis ta'ee karaa dinagdee yeroo uummanni keenya miidhamu waan baay'ee keessatti gargaaraa turte waan ta'eef waldaan keenya kuni. Kanaaf amma immoo rakkinni kun rakkinni ishee mudate qabeenya hundumaa mudate qabeenya waldaa hundumaa mudate waan ta'eef biyya keessattis biyya alaa keessattis amantoonni keenya maal gochuu qabu jettanii yaaddu gabaabaatti? Egaa inni guddaan Waaqayyoon kadhachuu biyyattii dhumaaf iyyuu agartee amma waldaan saabseetii tokko biyya miliyoonii 110 ol ta'u keessatti Makaane Yesuus miliyoonii 10 miliyoonii 10 xinnoo miti miliyoonii 110 keessatti garuu xinnoodha. Biyyattiin akka jirtutti rakkina keessa jirti. Lolaadhaaf lolaatu irra ga'een. Beelatu irra ga'een. Poolitikaan rakkina irra jiraan. Akka kiristaanaatti biyya Itoophiyaatiif kiristaanni biyya lafaa jiru hundumtiyyuu kadhachuutu irra jira. Araarri Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo, nagaan Waaqayyoo biyya isaa irratti akka mo'uuf, qilleensa gaarii, poolitikaa gaarii, yaanni namaa akka diddiiramuuf, lolarraa gara nagaatti akka deebi'uuf, gara araaraatti akka deebi'uuf. Anatu caalaa isheen kanaadhaa isee oliin jedhan san dhiisanii namni hundumtiyyuu fakkeetti Waaqayyootti kan jedhanitti akka deebi'uuf biyya keenyaaf Waaqayyoon kadhachuudhaan saba keenyaaf Waaqayyoon kadhachuun gaariidhaan akka waldaatti akka amantoota waldaa Makaane Yesuusitti biyya addunyaa kaarra kan jiranii baay'ee akkuma siin jedhe egaa waldaan Makaane Yesuus doonii markaba warra wangeelaatiif gatii turtee fi saba Itoophiyaatiif immoo gaafa rakkinaa, gaafa beelaa, gaafa lolaa amma murtiin akka jedhu bara dargii keessa warri Tigraay yaadatu bara Dr. Salamuuf gidaadaafaan lubbuu isaanii kennanii yoo asitti tokkofame yoo boombii asitti faraddee utuu of hin hirin ce'anii biyya lafaatiif biyya Tigraayiitiif gahaa turanii bara rakkinaa sana keessa yaadatamanii har'a murtii waldaan keenya keessumaa manni barumsaa ishee waldaa tokko miti akkas rakkattu kana hundumtiyyuu warrumti Makaane Yesuus hin taaneyyuu baay'ee yaaduutu isaa irra jira. Gara amantoota Makaane Yesuusitti murtiin dhufu immoo egaa nuyi ijoollee isheeti. Warri wangeelotaa obbolaa isheeti. Obboleettota isheeti. Macaafa qulqulluu fakkeenyaa 17 maal jedhaa? Firoonni yeroo hundaa walii firaa haadhoonis gaafa xiiqiitii fedha. Yeroo kana keessa gaa amantoonni Makaane Yesuus lafa jiranii hundumayyuu xiiqii bahuu danda'uu isaarra jira. Warri wangeelaa xiiqii bahuu danda'uu isaarra jira.
warri dhaqanii makaana Yesuus keessatti isaaniif kadhatamee fayyan, fayyina lubbuu, fayyina foonaa argatan, warri mana makaana Yesuus barumsa keessatti baratan, islaamotuma iyyuu ta'an yeroo kana yaadachuu danda'u isaanirra jiran. Lolaani makaana Yesuus seminaarii lixee nama 7-8 ajjeesuu isaa miti. Qabeenyaa sana barbadeessuu isaa duwwaa miti. Mooraalii tuqe darbe. Amma ijoollee achi barachaa jiran yeroo kana keessa, warra achi barsiisaa jiran yeroo kana keessa, warra makaana Yesuus leadership guddaadhumatti geggeessaa jiran yeroo kana keessa mooraaliin isaanii baay'ee tuqamaa jira. Dheengadda Faransaay Legaasiyoonitti churchiin isaanii kan cufsiifamte. Bara kana keessa churchiin kan isin cufsiifamte. Firdi beetiidha. Isarratti dabalee churchiin isin cufamte. Manni barumsaasee lolaadhaan nyaatame. Egaa kanaafin poolitikaan rakkina keessa jira. Uumamni Itoophiyaa keessaa rakkina keessa jira. Namni keessa jira. Namarra zayitii liitirii tokko birii 100 bitee nyaachuudhaaf dhadhaa yaadin. Waan nyaatee bulu namni har'a hin qabu. Abaluutu akka godhe jennee quba qabuu hin dandeenyaan lakki Waaqayyo nuuf haa mul'atu. Abaluu solution nuuf fiduu hin danda'u. Waaqayyo garuu teessoo isaarraa nutti tocho'u biyya keenya hunduma ishee jijjiiruu danda'an. Qilleensa ishee jijjiiraa, poolitikaa ishee jijjiiraa, yaada keenya jijjiira Waaqayyo. Gatii kanaatiif kadhaa keenyaan hundumtiyyuu araara Waaqayyoo kadhachuun gaariidha. Qabeenyaa keenyaan warra har'a manni itti diigame irratti jige kun isaan gargaaruu danda'u nurra jira. Namoonni karaa qarshii funaanaa jiru. Karaa every organization. Garuu bulchiisaan makaana Yesuus, pirezidantiin makaana Yesuus, lubee Dr. Yoonaas Iggazu xalaa dabarsaniif. Warra Ameerikaatiif koree uumaniif. Warra biyya keessa jiran Itoophiyaadhaafis waldaan akkaawuntii banteetti. Gatii kanaatiif gargaarsi nuyi maateeriyaalii, faayinaansaalii, qarshiidhaan, qabeenyaadhaan erginu karaa Daani'eeliif, karaa Balaayiin utuu hin ta'in karaa cherchiitiin, karaa waldaa akkaawuntii isheen banatteen, koree isheen dhaabbatteen karaa sanaan gargaaruun nurra jira. Qooda keenya ba'uun nurra jira. Waaqayyo sana eebbisu warri kuma baay'ee qaban kuma baay'ee ergaa jiru. Ani yumutti isa laalu nan tuffadhe iyyuu isaa oliyyuu erguu hin danda'u. Warri hin qabnes hiyyeessa akka kooti saantibii 2 maal gooti warra kuma qaban sanaa wajjin jedhee of tuffachuun isarra hin jiru. Gooftaan Yesuus isee sabbata seeyittee taamunii 2 keesse sanadha. Iji isaa kan mil'atee argeen. Maaloo warri guddaa qabdanis akka qabeenyaa keessanitti waldaa keessan gargaaraa. Warri hin qabnes of hin tuffatinaa. Ergaan dabarsuu barbaadu kanadhaan. Nama baay'ee qabdeen. One way or the other. Waldaa adda addaa keessaa. Waldaa kan seedu waa miti. Makaana Yesuus kan isheen nama qabdi. Waldaa adda addaa keessaa. Poolitikaa adda addaa keessa nama qabdeen. Yeroo kana gaa akka Onesimoos Nasiib isaan Mordokiyos Yoosef jedhee maggaa moggaa badhe kan akka Asteer gannoo ta'uun akka Asteer macaafa qulqulluu keessaa ta'uun akka Onesimoos Nasiib ta'uun har'a saba kootiif jennee karaa hundumaa ka'uun nurra jiru har'a ergaan dabarfadhu saba kootiif waldaa kootiif isa kanadha Israa'el. Ajabaan kana keessa hin dabarra. Kana keessa hin dabarra. Hin bari'a. Akka har'a makaana Yesuusitti amaaree fa'itti dukkanaa'e kana miti. Bor kolfaan afaan keenya guutaan. Waaqayyo nu gargaaru, Waaqayyo isaan gargaaru. Waldaa keenyaaf, amantoota keenyaaf dhaamsa qabu isa kanadha. Baay'ee Waaqayyo sinaa eebbisuu gaa Waaqayyo nu gargaara amma dandeenye itti adeemuun waldaa keenya kanaafis furmaata kennuun
Waaqayyo yeroo akkasiif nu kaa'e ta'a gara biyya hambaa keessa warra jiran keessumatti biyyi keessa illee akkuma isin jettan iyyuu jireenyi itti ulfaata yoo ta'e biyya hambaa keessa Waaqayyo yeroo kanaaf yeroo akkasiitiif nu kaa'e akkuma Mordokaayi biyya sana keessa taa'ee saba isaa oolche Waaqayyos tarii carraa kana nuu kennuunsaa waan guddaadha jedhee amana. Egaan dhaggeeffattoota keenya waldaan Mekane Yesuus yeroo ammaa kana seminaarii mooraa ijoolleen itti baratan keessumaa namoonni baay'een ogeessonni baay'een keessaa ba'an karaa garaa garaatiin keessaa ba'anii rakkina keessa jirtii akkuma argitanii viidiyoo isaanii in agarsiifnaa viidiyoo kanarrattis ilaaltanii akkasumas dhaamsaa naqaqqabaa kana akka qaqqabdanii Dr.Belay GoFundMe'n banamee jira natti fakkaata. GoFundMe sana namoonni baay'een hin gaafatu. Karaa salphaa akkamittiin GoFundMe sana argannamoo inni Dr. Yonaasiin dhaaban sun akkamittiin uummata kana yookaan namoota kana biyya alaa keessatti quunnamuu danda'u? Baay'ee gaariidha. GoFundMe kan bane luba Dr. Saamu'eel Dheeressaati. Saamu'eel Yohaannis Dheeressaa kan jedhamu dubbii keenya irratti Saamu'eel Dheeressaa abbaansaa lubi Dr. Yoonaas Dheeressaa Saamu'eel Yoonaas Dheeressaati GoFundMe kan bane ilmi isaaniis luba Dr. Saamu'eel Yoonaas Dheeressaa Minisootaa kan jiraatu Luteraan Kolleejii keessaa Piroofesarii ta'ee kan tajaajilaa jirudhaan. Immediately kan inni bane ababbaansaa Pirezidantii Pirinsipaalii Mekane Yesuus Seminaarii turan ana dura allama dura jechuudha. Amma dadhabanii gara gooftaa deemaniiru. Achitti dhalatee guddate gurbaan kun gatii kanaatiif koomitmentii qaba. Gaddaa televizyiinii Mekane Yesuus irratti iyyuu darbaa ture haasaa ture. Inni personaalii abanuyyuu malee amma warra koree cherchii nuumte keessaa tokkodha. Gatii kanaatiif GoFundMe'n inni bane kun daayireektilii achitti tiraansfarbii taa'aa jechuudha. GoFundMe Saamu'eel Dheeressaa bane aniyyuu Feesbuukii korrattis facaaseera sheerii godheera. Isa kana gaa hundumaa olii sheerii gochuu hin dandeenya. Xalaa Pirezidantii Mekane Yesuus Yoonaas Gazuu barreessan isas Feesbuukii korratti dabarseera. Dabarsuu hin dandeenya. Namni karaa kana hundayyuu argachuu hin danda'a jechuudha. Koree sana keessaa warra tokko gatii ta'eef kan GoFundMe'n baname sun hundumti yoo gara komitee sanaatti gatii darbuu fi nama mamsiisuun isaanii deemuu hin danda'ama. Daayireektilii isa biyyatti banamestis erguu hin danda'ama. Baankii Oromiyaa Intarnaashinaal Baankii keessatti banameera. Birhaan Intarnaashinaal Baankii keessatti banameera. Itoophiyaa Nigdi Baankii keessatti banameera. Gatii kanaatiif namni isa Ameerikaa yoo intini ta'e isa biyya sanaattis erguu danda'a. Inni Saamu'eel bane kanarratti yoo ergames koree sana keessa gatii ta'ee fi inni isin qaqqabaa jechuudhaaf jedheetan. Ulfaadha baay'ee namatti tola. Egaan dhaggeeffattoota keenya egaan karaa kamiiniyyuu waldaa keenya bukkee dhaabachuu qabna. Wanti nurra ga'e kuni wanta balaa tasaati. Haa ta'uyyuu malee yeroo kana waldaan keenya gargaarsa barbaaddi. Manni barumsaa sun gargaarsa barbaada. Akka jedhanitti dookterii keessumatti iyyuu dookumentiin garaagaraa guutumatti manca'eera jedhu yeroo dubbatanii peejii seminaarii tarigaa peejiin si'ana rakkisaadha. Peejiin garuu anuma isaaniitii dheeni amanaa peejii seminaarii Mekane Yesuus seminaarii sana irratti kan yeroo oduu gaddaa sana beeksisanii erga namoonni erga du'anii booddee immoo dookumentoonni garaagaraa kan akka paaspoortii wantoota garaagaraatu manca'e jedhu. Akkasumas egaa waan quba qabdan qabdu manni jechuun laayibireeriin wantoonni kun akkami waan taafe qabaa wanti amma fakkeenyaatiif barattoota barbaachisu fakkeenyaaf akkan akka kompiitaraa wantoonni garaagaraa kun duukama manca'ee qabeenya guutummaatti manca'e moo waan taafe qaba jettanii yoo lakki akkas miti. Laayibireeriin keenya fagoodha inni gara karaa irratti dhaan lolaan akkamitti laayibreeriin qaqqabu.
Gatii kanaatiif laayibrariin, kompiitariin, manni barumsaa inni isaan keessatti kilaasii isaan baratan tokko yoo maan taane kan manca'ee mana jireenyaati. Mana jireenyaa kana keessa wanti isaan qaban hundi babbadee jechuudha. Kan faranjootaa kun dokumenti isaanii qaba akkuma jirutti lolaan fudhatamee amma lubee wagaayoo dubartiin warri dhaban kuni Ameerikaa dhufuudhaaf paaspoortii rukutachiifatanii mana mucaa isaaniiti kan isaan buufatan Hosaayinaa dhufanii. Egaa dokumentii isaanii maal hojii gaafatta isaanii yoo hundu'anii. Intalli suni mucaan isaanii barsiistuu jenderiiti. Wanti ishee qabde ijoolleen ishee hundumanii dokumentii maalii gaafattaan agartee. Gajjallaa sana warri jiran ijoolleen keenya kan kabaafaa qabeenyaan isaanii hundi babbade kan qees bultii amma Itoophiyaa keessaa aktiivili warri jiranii teolojiyaaniin namni guddaa qees bultiidha. Qees bultii televezyiinii Itoophiyaa irratti agartanii keessan hin beeku mataa harri umuriidhaan hiriyaan koote egaa kan koo isa caalaa gurraacha gatii ta'e mataan koos baay'ee hin taane malee bultiin is the living legend of theologian Itoophiyaa keessatti Hibruu jettamoo Giriikii jettamoo Jarmanii jettamoo afaan Arabaa jettamoo macaafa qulqulluu xinnoo isheen tuttuqa waan jedhamu kan baatee deemu. Macaafni hin dubbifne hin jiru. Inaasa'u akka nama baay'ee naasa'u yoo kilaasii isaa lixa duwwaadha kan dhageessu. Itoophiyaa matsaaf qulqulluu maabariin baay'ee kadhatanii lakkan ijoolleen waan barsiisaa haasaa namaan danda'u jedhee teoloojii nama barsiisudha. Qabeenyaan isaa akkuma jirutti macaafi isaa maal isaa hundumti isaa wanti inni funaane akka jirutti badee. Kabaa fidoo fiingee faarfataa Oromoo baay'ee nama beekamudha Itoophiyaa keessatti. Gaduma dhiyoodha kan inni faarfannaa baase waaqayyo ijoollee isaa oolcheeraa fi wanti inni qabu garuu hundumatu badee. Egaa mootummaan gatii argee fi dippiloomaa isaanii digirii isaanii maaloo isaanii kana iddoo buusaaf jedhee yaada. Kan warra faranjii kanas ijoolleen isaanii kan isaanii moomaa tokko iyyuu goddaamne garuu dokumentii isaan qaban hundumatu badee. Egaa kan isaaniis paaspoortii biyya isaanii hundumayyuu baasaa fi akka nama keenyaan dagatu faranjiini yommutti biyya ormaa dhaqu duraan dursee imbaasii isaa dhaqaa. Gatii kanaatiif qabeenyaa kan piraayiveetii amma warri mana keessa turan artanii gara mana shanii maalii gara mana 12 wayii ta'a. Qabeenyaa isaatu badee nama du'e bade malee gara laayibrarii kompiitara kilaasruumii keessatti baratan nutti ilaaltu inni lolaarraa ol fagoodha. Egaa dizaayinii umti keenya inni bara waggaa 50ffaa keenya biliyooniidhaan ijaarre jennee yaadne kun hundumsaa karaarra ture. Amma fooqiin ijaarame hundumtiyyuu akka dizaayinii sanaatti karaarratti ijaarame bittillee ta'e malee ol qabatee hin deemne malee. Gatii kanaatiif laayibrarii miti kompiitara miti kan tuqame isaaniin hin tuqamuu hin danda'amu jedhamu garuu hin tuqamne lolaa kana. Lolaan hin qaqqabne. Amma yoonaatti lolaan gibbii sana lixu gara laayibrarii hin gahu. Gara kilaasruumii hin gahu achi hin qaqqabuun. Haa ta'u ulfaadhaa gooftaan isinaa eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya karaa hundumaatiin isa nu gargaara waaqayyoo keenya galateeffachaa akkasumas turtii luubaa Balaayijjiin Dr. Balaayijjiin goone gara xumuraatti finnaa. Dr. wanta hafuu hin qabu jettan yoo qabaattanii carraan isinii kenna. Israa'el baay'ee galatoomii utuun isin galateeffatin darbuu hin barbaadu. Akkuma silaa utuu istuudiyoo kana lixni jalqabne karaa poolitikaa minaamintee kana poolitikaan xoomitii jechuu komitti dhuura baay'ee waan baay'ee miidiyaa baay'ee darbaan. Waa'ee mootummaa waaqayyoo garuu miidiyaan nuyi qabnu baay'ee yartu. Kiristaanota kan taane adaraan macaafa qulqulluu kun karaa ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoos nutti laatame. Karaa garbicha sanaa garba ta'ee sabni koo dhugaa hin baranne nuun jedhee nu biraan gahe hiikaa waaji nu bira gahe afaan keenyaan iddoodhaan gahuudhaaf waldaa macaafa qulqulluu Oromootaa Oromoo Bible Society isa dhaabate kanatti Oromoo hundumtiyyuu hirmaachuu sirra jira. Oromoo kan jedhamu maaliif it is the wisdom book. Macaafa ogummaati eenyuyyuu baratu eenyuyyuu dubbisu filosoofii akkamiitiin iyyuu ta'u ijoollee keenya islaamaa waaqeffannaadhaa kiristaanaa utuu hin jedhin hunduma qaqqabuutu irra jira.
sammuun keenya akka ni hiikamuuf. Kanaaf inni yaadadhaa jira namicha garbicha sana abbaa gammachiisin. Namicha jaamaa kadhataa sana lubaa gidaadaa soolanii. Har'a nuyi garuu teknooloojii adda addaa kan qabnu barumsa gaariis iddoo gaariis kan jiraannu saba keenya biraan ga'uudhaaf ogummaa Waaqayyoo Oromoo Bible Society irratti hirmaadhaadha. Tokko inni lammataa inni kun lolaan hin nyaatu. Rimmi hin bal'eessu dhalootaaf darbaan. Inni lammataa focus fellowship of Oromo Christian University students yeessa jirtu jiru. Yeroo akkasii kana iyyadattu baay'een keessan gaafa warri afaan Amaaraa isaan afaan Oromootiin walitti qabamuu hin dandeessan yuunivarsiitii keessatti isiniin jiran seminaarii mana koo dhuftanii galgala jilbeeffannee Waaqayyoo irratti kadhannee fookasiin dhaabne. Focus mana kootti dhaabbate jechuu miti. Make no mistake. Ijoollee yartuutu 6 kiilootti dhaabeen. Garuu focus kan jedhamu fellowship of Oromo Christian University students. Aksumii kaasee amma Moyyaaleetti, Jijjigaa kaasee amma Dambidollootti, Samaraa kaasee amma Hawaasaatti, all over universities warri jirtan waa'ee Oromo Bible Society yaadadhaa achi keessatti hirmaadhaa membarii ta'a kilabii. Every university, every high school focus in Rambatna. Yumutti ilami boletti ayane fanni yarda. Finfinne tochofne barasana jol. Aadaa keenya afaan keenya. Oromon flooding good finfinne lolaatu ragalagaleen. Focus amma biiroon saradhaa fakkaata. Utuu sin jirtanii dadhabaa. Jabaadhaa. Yeroo rakkina akkasiitiif nu gargaara gatii ta'eeti. Har'as lafa jirtanii dhaqaa Mekaane Yesuus seminaarii ilaalaa warra achi goddaaman ijoollee keenya wajjin dhaabadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinin jaalalli Kiristoos hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Ameen. Gooftaan koo isin haa eebbisu Dr.Belay egaa guyyaa irraa miidiyaa keenya irratti dhuftanii gaaffiif deebii taasisuu keenyaaf guddaa gammannaa. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa irraa Dr.Belay wajjin qabnu asuma irratti gaaffiif deebii keenya xumurra. Yeroo kan biraas Dr.Belay wajjin deebinee isiniif dhufna. Dr.Belay gooftaan isin wajjin ta'u ulfaadhaa baay'ee eebbifamaa baay'een isin kabaja. Ameen. Gooftaan si haa eebbisu Israa'el akkuma maqaa keetti jiraatu nagaa Kiristoos hin naafu. Nagaa gooftaatiin ulfaadhaa.